waliif dheeroo takka olmaa yaaduun gaarii jechuun barbaadeetummaa ta'e. Dhagaa yooma baasanii seerumaan adeemte hojii baasanillee hojii barbaadanii gaafatanii isin gaafanii. Ano osoo akka yaada kiyyaati osoo akka aarii fi miirri dubartummaa na gootuuti qaata qeerroonuu sababa isiitiin walitti bu'a. Garuu qeerroon qoy ilmoo dubaraa qabda atuu ganaa xiqqoodha maal argite naan jedhee na kadhata yaanii natti dubbatee naan lola yoo an balleesseetiin jedhe. Obsa saniin jira malee mucayyoon tuni akkisiin godhatu ofii kan keeti namni si karaa bilbila waliin haasoftu fakkeenyaaf amala kiyya ka dhuunfatti qabu qaba namoo amala mataa ofii qabaan. Amala ofii qabu san nama bilbilaa waliin haasa'utti hin mul'ifadhuun. Amala isiin qabdu ati bilbilaan faana haasoftaa caafii arguu dandeessan. Kanaafiyyuu ani dalagaati inshaallah hin dalagadhaa rabbi fayyaas naa kennu nagaa kennu. Nallee rabbi haa qajeelchu, isiillee rabbi haa qajeelchu, isinillee rabbi warra koomentiillee isin haa qajeelchu. Waan dandeettan arbii sagal bure kurnyeeffachuu hin dadhabuu jedhan. Kurnyeeffachuu anammas obsuu hin dadhabu. Takkaffaa jiruutiyyaaf, bultiitiyyaaf, ilmootiyyaaf jedhee waan boru na mudatuuf jedhee obsuu hin dadhabu. Garuu ammootu wanti ana asirratti himachuu danda'u mucayyoon tuni nama of ajjeesa jedhee jechaan deemu. Namni of ajjeesa jedhu kun ammootu booda tasa of ajjeesa. Gaafa biyya kana keessas of ajjeeseetiin jedhee beekika aniin tuni hin miidhamaa abbaan manaa kiyya hin miidhamaa daamman tiyya hin miidhamti daamman tiyya sun mana hidhaa keessa yookiin bakka mana hidhaa keessatti na jalaa basamti yookaan na jalaa miidhamuu dandeetti badiin nu dalannu ilmoon ta'e miidhamuu hin dandeettu kanaafiyyuu osoo mucayyoon tunillee gara rakkoo biraatii of hin seeniin adada namni isi arrabsu namni kun miira qaba itti dhagama yoo isin arrabsitan gaafa ani hin arrabsaa isin hin arrabsitanii namni kamiyyuu hin arrabsaan gaafa kana argitee tin jettu isiillee sammutti ol fiiguu danda'a booda kaatee miira aariitiin gabbaatee karaarra ispaaltiirra bu'uu dandeetti yookaan caluma jettee sagalema ofiitu dhuffattee bilbila nama faana haasoftee balbala banattee deemuu ni dandeessi isinii galee gaafa kana ammoo soqnee dhabuu dandeenyaani booda ammoo rakkoon kun hundi ka dhufuu fi rakkoon kun ka irra dhufu anaa fi qeerroo mucayyoo tana safaraan hordofaa tureera warri imbaasii jechuudha qeerroo waamanii turaniiran tana dura imbaasii sababa isiitiif hinaafaa qabdi wallaahi hawwiintu maalirraa itti hinaafaan maal hinaafe mee waa hinaafaa maal godhu kanaafiyyuu rakkoo dhufuu fi furmaata yaani furmaata wayii godhaa mucayyoo tana akkaan kabajaa akkaan jaaladhaa isin garuu naa kabajaa hin qabdu akkan ofitti qabuu barbaadesan ofitti na hin qabdu taa'iitii dalagaa kanaa baradhu jedhee kadhadheeraanii waan tokko hojjedhu hojiinarraa baradhu jedheeraanii zayitii hojjedhu baradhu Dubaay kanaa yoo deemte biiftuu faana yeroo baay'ee ni haasofti haa isin hin goone naan jettee hawwii haa himtu baradhuuti Dubaay nu yoo deemte hojjechuu dandeessaa ijoollee hedduutu barbaada hojii na biraa kana jedhee mukarraa barachuu yoo ka yeroollee si fudhatu taate kana ammoo nama naa dhaga'uu danda'u miti hedduu ofitti qabee gorseeraan kanaafiyyuu nama fedhii inni qabu irratti jajjabeessa waan ta'eef fedhii akkasiisanii hin qabdu waa hunda ka caalu kabajaadhaan lubbuu isiin nagayaan anis na biratti duutee yookiin na biraa kaatee baddee sammuu kiyya keessatti ka arraba namaatii miti sammuu kiyya keessatti oduu akkas godhuu baadhe yoo ka amma yoo anadhaa itti loleera itti aareeraan eegagee mita battee asan itti aareeraan osoo itti aaruu baadhe jiraadhe kaatee badde cubbuudhaan gaabbiidhaan sammuu kiyya ofiin nyaachuu irraa yeroo addaa kanatti kabajaan abbaa feetan biratti fuudhutu bareedaa anif qeerroonillee sababa isiitiin wali bu'uu dhiibnee jechuudhaan akkasi inshallah isinlee rabbi rizqiin harka namaa laalanii miti tarabbiiti rabbi rizqii addaa wayitti haa baasuuni tarii nu hin beenu miidhuu dandeenya isin hin beektan nu miidhuu dandeenya yookaan isin nu miidhuu dandeetti san rabbiif rabbitu beekaani dubbii akka jaarsaaf jaartiiti san quuftulee rabbi haa qajeelchu anas rabbi haa qajeelchu bakka halli san godhaanii jecha namaallee hin dhaga'u kana achitti waa'ee dhimma isiillee inshallah dhufee hin haasa'u yoo an dhufee haasa'uu hin barbaadu waan ta'eef waa'ee isii dhuftanii ana jalatti hin barreessina haga na bira jirtu nageenyi isii amansiisaadha nagaa ofii qabdi fayyaa ofii qabdi bilbila natu irraa fuudhe
haataas gabboytuu barbaada of ajjeesa jetti maal jetti ajandaan guyyaa irraa gara miidiyaa irra deemu kun illee sirrii miti arraba keessan tokko yoo arrabsite namni tokko arrabsee miti ilameena arrabsanii Oromoo tannatu gaggaragalche jechoota safuu cabsan of ajjeesa jedha ittiin nu doorsifti sababa kanneen waan argee fi silkiin ammoo yoo miidhaa irra ga'e ana gaafata waan ta'eef silkii ittiin kennu ilu an sababa kanaaf silkii irraa fuudhee dhaga nama jechuudhaan odoota isa aartee waa of goote osoo takka gabbaatee karaa irratti badde osoo ammana hin oolu bilbilaan nama faana haasoftee kaatee fuudhanii tasii karaa baasanii dhoosanii osoo mucayyoontu onlaayinii irraa badde seerri illee nu gaafata mucayyoontu illee of miti kanaafiyyuu silkii isii lachuu harkaa fuudhee kaleessa adda ganama irraa fuudhee silkii kaayeeraani akkas silkiin deebisaa immoo dhiise iluu maal jetti silkii maal balleessite irraa fuutan hin baddiifi silkii tokko wanti irraa fuudhee fi yoo namni arrabsu of ajjeesaa Oromoo tannatu gaggaragalchee Oromoo hin arrabsaa jetti takka lammaffaa immoo adada namni arrabsuuni bilbila kana ol fuudhaatuma darbiti of cannattiin hin boottiin arraba namaa kana laaltee jechuudha achitti ammootu nama wayiillee nama beekta amala badaa qabu wayii nama waan ajandaa kireediit godheetti kennu wayii waliin haasaa qabdi sababa kanaaf kaka irraa fuudhe amma ta'u guyyaa takka lama sadii nu eegi aga waan kana sirreessinu akka dalagaa seentu yookaan ammoo nama rooziilleen hin jirti ijoollee biraa wajjinillee haasoyna yookiin orba yoo achillee hin ta'iniif waan qabdu walitti qabattee birriillee walitti qabattu yoo geettee biyya biraallee deemuu dandeetti gara Dubaayillee yoo achittillee uffata kana jijjiirattee mana madaabii gajjattee yoo dalayde ji'a lama sadii yoo dalayde numa jiraatti maal taate maa shamarran kun jiraataa numa jira ni laalla kaayya. Hayya silkii hoo akkam godha itti deebisii itti gaafatamummaa dhufuu mucayyoon tun baddus ufuutis of ajjeeftus aartus miira keessas galtu. Itti gaafatamta ragaa uummata kuma tokko irraa ragaa naa ba'i silkii isiitti deebisamuutti dhiisaa. Sila namaa ragaa na yaamatta waa bira. Maaliif Oromoo maa silkii irraa fuutee azabdee madaamii baddu naan jedhanii naarrabsuu jirani. An silkii haga isiin mana kana mulu jiippaasii banattee haga daa'immanti yerra fuudhabdu. Ollaan wallahi ollaan. Isiin eessa jirti amma si bira jirti? Maal dalayti? Isiin adda mootuu Rabbi godhee fiiti hojii meeshaa ho'ina ashagaarti ijoollee faana bilbila irraa fuudhee yoo hangalu ijoollee meeshaa ashagaarti irra faartiin dhiifteen beeku nama kilaasii biraa jira. Adda yeroo jalqabaatiif hojii na hojjetaarti quuftuun. Anuun hin ajajanne. Wallahi anuu hin ajajanne. Ka ajajateef hin jedhe ijoollee na bira hojjettutu kootu nu gargaar jedhee meeshaa ho'i ashagaaran. Ilu duraanis waliin cinqamaa turtanii waan ta'eef wanna isaa tokko karaa tokko fala wayii godhaa bakka fala hin dhabdanu. Si dubbifnaa sillee nama biraallee bakka si dubbifname. Ka bilbilaa fala kennii deemi ka ilu. Sirratti itti kenna rakkoo dhuftu fanitti hin gaafatamu. Ajandaan fedhe yoo dhufte iluma mataa iluu gaafattan. Andan dalle hin qabu dalagatii yaddeeba. Ajandaa baaftii sodaatteet? Ajandaa baaftii sodaadhe takka jedhe. Lammaffaa ammoo nama faana walitti haasaa qabdi nama walii haasaa qabdu san taasa godhanii fuudhanii deemin nuuni sodaanne birriillee ammoo ofirra baasitti shakkin. Nu giiftii tiktook irraa bade kan akkasii shakkee irraa fuudhan. Sun illee jira. Arraba namaa kana sodaattee fiiddee miidiyaa irra bahitti sodaadhe. Fiiddee karaa irra bahitti yookaan dhokatetti of miidhitti waan akkasii sodaadhe. Yoom irraa fuute kana tamma irraa fuute? Adda sa'aatii yaani ganama akka Itoophiyaatti sa'a lama sadii moo akkasiin ta'a. Maal jette hojii hojjetaa arte jechuun? Anama gizee galu guyyaa waan isiin irra ooltan hin beeku. Guyyaa bilbilee gaafadhee nagaa jirti quuftuu waa nyaattee nyaatteerti.
yoo hangalu ammoo meeshaa wayii saaloon inni ashagaara ijoollee na bira dalagan faana. Rozi. Ji bilbila ma sha Allah baro. Yo jolle finne. Waa'ee bilbilaan him irraa baasuu fi azaan jiranii hin salaatalleedha. Bilbilaan kennaa immoo hin dhiisa. Waa mene kootu jedhe. Tayyib. Bilbila tokkotti kenni bilbila Isin kootu jedhe. Kiyyayyuu sodaatu jira beektaa elo. Maalet? Jaarsi kiyyayyuu sodaachuu jira saawwii kana taa'ee dhaggeeffataa jira. Booddee akkam akka. Jaarsi iyyuu Rozi illee jaarsi dhaggeeffataa jira. Sodaachuu jira. Alfi. Namni dalaganne tokko waan rakkoodha bara akka jettu taanaan rakkoodha si galee. Namni kamiyyuu biyya ambaa keessatti yoo dalaganne namni namantu ni jedhu hin jiru si galee. Maaliifuu halaasiisa alla. osoo attuma fayyadamtanii fi waan Kan ammoo hawwii biraatan koo as taa'e iluu faana haasa'e. Irraftaa koo iluu bira galee ho'icha. Haa maama. Hira haasa'e tajaajila hira. Kunooti iluu. Uftu. Oh. Akkam? Nagaari jettanii. Maalitti oolte? Bareedu. Maal fa dalagaa oltaadha maal fa hojjette? Hojii hojjettee ijoollee hojii gargaartee hojii gargaaraatti akkuma siniin jaa yoo hangala hojii hojjetaa. Adaa dhokattee nu laalaatti bilbila nama na bira dalagu ta'e. Bilbil si cufaadha. Wallahi bilbila dumbifeetu na laalaatti. Wallahi laazim kun cufaadha jirre. Tayyib ishee. Amma tasgabbaayyate egaa hojii sii barbaannu yookiin bakka sii barbaannu ajandaa tiktook irraa namni qaaquu kanallee laaltee ol baatee ajandaa maalii tiktook irra baatee hin dubbati nama. Dhageette? Kanaaf ofirraa dhiisi. Homa argitellee godhatini akkana of godhaa akkas of godhaa kana dhiisi. Dalagattee bor jijjiiramuu ni dandeetta. Yoo hin ta'in galtee biyya biraa deemuu yoo birriin sii geetti deemuu dandeetta. Kanaaf tasgabbaa'ee sababa kee namni baay'een arrabsamaara faamiliin nama baay'een illee arrabsamaarra hawwii faatti illee kun namni akkanatti arrabsaa dudubbata arraba laalin arrabni hin baratta nu akkanumatti gaafa wala booyaa ture gaafa nu arrabsan amma gimbanyaa taane namatti teessaa bu'u jalqabne kanaaf homa argiteen godhatin mee obsiiti. Aga bakkitee yoo hin ta'in illee bakka jiraattu waan taatu jechuudha. Ajandaa kee dhumuu dide. Maal laa situ badii qaba. Uummanni ammoo akkana cal jedhee sin arrabsine osoo ati kabajitee nama kabajaa goote taate hatta osoo ati na kabajitee wallahi namni tokko hafuura sitti hin baafatu rakkoo ati keessa jirtu abshirsii jira siin jaa ofirraa gasiin darbu eenyu akka ta'e beekteerta yoo anaarillee eenyu akka ta'e argiteerta. Geemii keetii as an sirri si dubbadhee beekaa si faana kolfee beekaa akka dura si dhiyaadhee beekaa kana ammoo kasii godhe haala geeti. Ammallee qajeeleeti iluu faana haasa'e. iluun bu'eera Iluu hin bu'ee. Iluu halgasheen sakkinaa jira. Neetworkii kiyya rakkoo qaba amma isin miidiyaalee hin beektu na fakkaate dur hin arrabsamne jedhe namni yeroo jalqaba arrabsamu miira keessa gala. Amma qoftuun nama dhuunfaa yoo arrabsa akkuma Oromoo guutuutti ilaallatti akkasin ilaaluu hin qabdu. Namni arrabsaa deemu arrabsamaa deemu ati qarqaaramu dhiisinuu inni Oromoo. Nyaadhu nyaatiin dhudhu hin dhudhi tiippii na biraa qabdi gaaf qabaadhe gaafa gammadee gaaf dalagaan naa qajeelta tiippii kennee fi gaaf dalagaan naa qajeelta itti dhiisa. Achitti namni nama ta'e qofaaf kabaja nama ta'e qofaaf jaalala.
annama kaleessa rakkatee rakkoo keessa dabaree nama kaleessa mana madaam hojjedhee keessa dabaree isini galee ammootu asuma wanti isini dhaamu barbaadu ijoollee Oromoo taatanii namootiin carraa gargaartuu qabaachuu qabdan gargaartuu teessan fakkeenya kasuuq hojjetu anam ijoollee na bira hojjetan keessa humaal gorsisni fakkaata ijoollee keessa mana keessa hojjetan TikTok dalagaa waan hojjetan jedhan TikTok hojjetadha follow isini gurgudata hojii yoo ragana ba'uu dandeetti ijoollee na bira daladdeertu baay'eedha yoo xiqqaatan tana bira jirtullee ragana ba'uu dandeessi hojii hojjetadha TikTok hojjedha sa'a yeroo keetii TikTok fayyadam booda ammoo osoo hojii mataa keetii hojjettee uummatteetiin jette hojii bareeda hojjechuu dandeetta akkas ta'uu dandeetta jedhan ijoolleen suuqa keessa hojjetan ammoo arra hojjedha adhinaa boru isin ofii keessanii jabaatanii hojjetan yoo hojii keessa irra goobas taataniitiin jettan ofii keetii mataa keetii dhuunfaa keetii banattuu hojjechuu dandeetta ati jabduudha jedhee itti hima jabummaa isii maaliif hin hojjeta hin danda'an boru hojii mataa ofii uummatanii hojjechuu danda'an kanadha isaan na jala dalagan boru ammoo an isaan jala dalaguu danda'a addunyaa dawaara isini galee addunyaan tun garagaltuudha fakkeenyaaf hojjettoota kudhanii 2,200 kafaala hojinam 10 jechuudha isaan hundinuu ka addanu baas wanti tokko hin jiru waliin nyaanna waliin dhumna wallahi I love you nama tokko bichatu araba na bira dalaga achi ka arabaasa osoo na danda'ame bakka namicha arabaasan osoo ijoolleen teena hojjettee barbaada sababni isaa dalagaa baratanii boru hojii mataa ofii uumanii hojjechuu danda'anii achi kaasanii ammootu waan bareeda hojjetanii ofii isaaniitti of jijjiiranii waan guddaa gochuu danda'an isini galee waan guddaa hojjechuu danda'an gaafa sanii rakkataa Oromoo tokko bishaan haalandii takka yoo bitan waan guddaadha ammoo nama akkasitti amanu'an wallahi laazim fakkeenyaaf namoonni tokko yoo sarraatanya takkitii mana keessaa qabaata akkana luka walirra osaqalanii samiin of dhayanantu jira wallahi ani nama rakkataa yoo ta'eetiin rakkaana ammataa kiyya rakkattuudha gaafa hojjenne araba faana meeshaa kan kaargoo goone kan akkas jenne hojjenne araba sarakkarimne araba takkatti gizee tokkon torbaanii nama 30-40 meeshaan irraa buufatu jira arabni mataan araba achi bira finneeti gaafa achi galchine miindaa san hojjenne yookiin nan gaafa birriin 3,000 waan ta'e na taate haftee nutti haftuutu jira kiraa mana madaamii gooneeti achi booda maali aniif qeerroo as keessa wanti argataa jiru abbummaa qabeenyummaa san malee nus hojjettoota isaanis hojjettoota sadarkaa hojii kennatu adda ammoo akka kiyya nyaachuu dhuganii akka kiyya kabajaa barbaadanii akka kiyya waan gaarii ta'e namoo akkas namni mana biyya arabaa kana keessattus biyya keessattis ta'e maal ta'e sarraatanyaa fudhatanii obbiraa qabdan gargaartuu keessan mataa keessan irratti baadhaa kabaja anama gargaartuu yaa wallahi isin nama jedhee kabajuu qabaan leesh dirqama kabajaa barbaadan waan saba kee ta'an qofaa fi miti bari osoo anama fakkeenyaaf yoo gargaartuu mana keessa takkitti na jalaa deemte ijaan lafan argu ija kiyyatu na bu'u akka ija tiyyaatitti anama gaafa mucayyoon takka na biraa deemtu wallahi mimmaan bu'u hedduu diyaani namni ilmootee si guddusi keessaahu beekika khalaas ammoo beektani amani kiyya tokko keessa achi aarran balaa kana buusa garuu ammoo garaa keessa waan namaan qabadhu rakkoonti ammoo namni yoo carraa rabbi isinii kenne qabeenya isinii kenne dalagaa isinii kenneetiin jedhe nutti of hin jajina warri feemasoollee nutti of hin jajina yoo nu argitan salaama nagaa nu gaafadha yoo sarratanyaa lama sadi qabdas lama sadi nagaa seeraa nu gaafadha kabajaan nu gaafadha kabajaa nu godha wallahi isaan barbaanna amma namni tokko anama jiraami namni kenna tokko bakka maaf sarratanyaa qabaachuu akka waan addunyaa tana guutu rabbi wanti qabeenya nu dhoogateef ijoollee kennan nu kanaaf boonaan jiraatina yoo abbaan manaa siree takkitti algaa gaarii biteefiitiin jedhe algaa gaarii biteef sanii bakka akka waan addaa godheef algaa san fiddanii viidiyoo qarrastanii nutti gadiin dhiisina jireenya bareeda uteela qabattee yoo bulaa jiraatu uteela kee gaditti dhiisin atis miira nama kamiifiyyuu hubadha namni sun yookiin osoo danda'ame bar ijoollee mana madaam keessa hojjettullee akkuma nu jiraan akkuma waan kenna dalagannu kana dalagattee sa'a feete raftee sa'a feete ka'uu barbaadde kanaafi an quftu shaqala waan si godhu hin qabu hojiis yoo hojjette
hojii hojjechuun kabajaadha malee salphinaa miti. Hundi keenya shaqaalaa mana madaab shaqaalaa hundi keenya hojjettoota. Hojii hojjechuun salphina hin qabu tuffatamu salphina qaba malee. Hanquftuu nama guyyaa takka wanta biraa naa godhin jedhu buna mi'aayaa wayii daffisti. Darbee buna naa daffisin jedhan darbee shaayii darbee naa daffisin jedhan firfirii mi'ooftu wayii goofti. Firfirii irraa hin dalagadha. Naa miici naa uffisi naa tokkosi naa qulqulleessi akkasuma hin goosifadhu. Of kiyyattuu nama na gargaaru qaba. Achitti alhamdulillah rabbil alamin obboleettiin jaarsa kiyya akka haadha akka ilmoo ofiitti nama na laatu qabdi. Nama warakkatee nama kadhatu miti. Yoo barbaadeetiin jedhe ollaallee ollaa ajaa'ibaa qabu. Alhamdulillah ollaa lama qaba. Achitti nama tokko achi waar nama rakkisu hin qabu. Yoo rakkadhee fi nyaadhu dhugiif yoo si kadhadhe malee. Sa'a kana ka'iitii hirriba kan keetii sa'a kana godhadhu yoo isii lole malee guyyaa takka shaaworii kee galii kai uffadhu laayivii namatti wacini asii nama rafara asii nama rafara waan jedhee malee adda sirii waa hojjetteerti bilbila irraa fuudhee biraa deeme ijoollee fanaadha waa dalagaa oolte hojiirra oolteertadha maashaallah walla yeroo jalqabaatiif ganama gizeen biraa ba'eera yoo hanga kana hojii hojjetaarti achi nama akkas miti hawwiin nama dararuu miti hawwiin yoo xiqqaate guyyaa takka illee taatu zajaa isinii qaba zajaa wallaahi na dhiisa. Rakkata gandi ofii dideetiin jedhu mucayyoo baalee takka eentu yaadata. Dideetiin jedhee nama ofitti qabee fuudhee galateeruun nama gaafa mucayyoo takka warri amaaranii ayyarsaa faggattee achi fuudhee safara galee nama sammuun isaanii likki hojjan nama ofii fuudhee galeeru iyyanii maal ta'an dantaan godhu. Kana ammootu ragaa warri imbaasii qeerroo haalaan beeka. Of kabajaa. Mucayyoo kana namni nu qoobse qaraayyuu ilu maal godhe maallaqa kennee si jira jabaadhuun jedhee maal jedhee achi booda isatti garagalteen namni osoo hojjedhu jabaadhu akkas ta'e jettanii gorsita mucayyoon akkas hin bade. Osoo shaqaalaa kiyya godhadhe an hojii mana keessaa naa hojjechiisuu miti miidiyaadhaan kootu laayivii bilbila kiyyaan gal viidiyoo naa hojjedhu akkas naa godhu jedhee nama gaafatu miti. Rabbi rizqii nu haa kennu walla hunda keenyattu rizqii haa banu mucayyoo tanillee wanti akkas godhe daa'imummaa miti. Namatu duubaa erga malee quuftuun ofitti waan akkanaa taatii hin beekan. Duuba namni wayii jiraachuun oolu.
rafuu yoo feetan deemaa rafaa bakka yaani haasa'ee nama miidhuurra cadhisuu naa wayyi. استشارة بينا تعرف تلقى جدا استشارة والله ورب الكعبة نقاط deema rafaa namni rafuu feetani an haasa'uu irraa dhiisu wayya anis nama dhala namaati yoo isin koominti waan feetan barreessaa waan feet dubbachuu danda'a maleekaa rabbiitii miti quuftuu numiine numaal goone waan feenes taane rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam isaanii saniinuyyu isaanii addi saniinuyyu xurii jedhaa turan dantaa namarraan qabu garuu ammoo dubbatanii nama miidhuu irra cadhisuun bareedduudha cadhisuu waan barbaaduu fi dhiisaa karaas an dalaguu barbaada hojii hojjechuu barbaada maal barbaadan miidhagtii bilbila deebisi kootaa fuudha yoo isin mana kana keessa arraba nama yoo si arrabsiteetiin jette namni yoo arrabsee argitu adada namni si arrabsu yoo argiteetiin jette mucayyoon tu yoo fiiddee ka harabaa qabatte yoo fiiddee daandii irra baate yoo deemtee ollatti iyyiteetiin jette yoo isin bootteetiin jette isintu dhufee sossobuu danda'a rakkoo dhufuuf ammootu isintu irraa gaafatama moonatu irraa gaafata roozaan tam isin tokko barreeffadhu roozaa tam tokko barreeffadhu roozaa maal feeti irraa gaafatamtanii irraa ka gaafatamu an yoo duuteetiin jette yookaan osoo wanti irra ga'ee seerri illee haga dhugaantii teena nuu baatuu fi nu mataa kenna gaafata kanaafiyyuu itti deebisii akkas godhi dhiisaa roozaan tam isiin namoota bira deemtu qeerroo bira dhaqaati nama dhiiraa faana dubbadha bar an dhimma isiin galchuu na jalatti guyyaallaan sababa keessan balaa keessan illaa birraa ba'i hin barbaadu dalagachuu fedha jiraachuu barbaada rakkataa biraa yoo na dhufe gargaarachuu barbaada ajandaa namaa ta'uu hin roozaa limuta riyaadiin jirtu warri irraa fagoo jirraa barii qaamaan qabdu isiin warra jiddaa fi makkaati keessaa namni sii fuudhuu danda'u karaan kun karaa dheeraadha yoo mucayyoo tana namni fuudhee hin deemnen taate tokkoffaa mushkilaadha lammaffaarra iqaamaa hin qabdu karaa dheeraa san deemuu hin dandeettu roozaan dhuftee as jiddaan qaamaan nu harkaa fuutu jennaan wallaahi harka dhoofne kana jedhamaan itti kennin kabajaa feena nagaa feena kabajaaf nagaa mee roozaa tokko barreeffadhu roozaa jala jirta roozaa limuu roozaa tokko barreeffadhu yoo jiraatte dawaa simbiraanii qaba carraan quuftuu waa takka hin taane quuftutu rakkoo qaba mataa isiitu rakkoo qaba ajandaa kireediit gootee as baasuu takka lammaffaan namaa kabajaa dhabuusii osoo adda kabajaa nuu qabaatte rakkoon fedhes yoo jiraate namuma nu bira hojjetu keessaa bakki guutee jira nama tokkochaa atama carraa hojjechuu dandeettii hin qabdaanii deemii mee mucayyoon tun haa hojjettu haa jijjiiramtu jettee ofitti qabdee nama tokko kadhattee jalaa baasuu dandeetta kabajaadhaan garuu mucayyooni nama akkasitti kabajaa sii godhuu miti nama akka sareetitti anama qeerroon fakkeenya mataa isaa qeerru hin kabajaan yoo jiraatte ababaa haa darbattuun galchaa nama kabajaa isaa qabu kabajaa jaarsa kiyyaan qabdu anaa hin qabdu akkam godharee kanaafuu kabajaan jiru nagaan kabajaadhaan ofirraa baasu aslii maayikiin haa baasan nama itti soqanii namni jireenya barbaanne jirtanii ofirraa maa wanti ari'uuf dhala namaati baruu ijoollee dhala namaa kana qoshaashaa miti akka baasan gadi darbanii zibaalatti hin gatanii akka argan baasanii hin darbanii habibi obboleettii yoo ari'anii gad darban alatti natti tola hin jaaladha ana yoo gabbaasanii alanna darbanii hin jaalatti tola hin jaaladha hawaan barbaade barreessitu siifa yoo ka fuudhuu dandeetu kootu fuudhu hin dandeetta siifan tokko barreeffadhu hin beeku gastii fi erguu dideera waan hin beeku hin dandeettaniis niin jedhee bar hin danda'u kabajaadha mucayyoon tun namatu jira faamiliin isii yoo ta'e ergatte mee tokko barreeffadhu siifan isa guree yoo siin kabajaan fuudhaniitiin jaan kabajaan kennuu barbaanna malee ammoo caal jennee mucayyoo akka argee gabbaasa hin darbu nafsiyaati yerra hin godhulle yoo barbaadde asitti fuute seerri na haa gaafatu dhufee seerri na haa gaafatu inde
روزا برا ديمتو زو روزا فيدا كا برا ديمتو شيرتي ولا فيدا نجا فنم الله دني نوريز أما أنا من برا فلو يرجعني حركة دوبني فونا قروا أما كسين أفرا أري قبل بلا دربي يتسع أري ويدربون دندو إنهم على نمات كفيرة سيتاتي ماتي سيتاتي فاميلي سيتاتي روزي برهن أرجعني جول شرامت شران إسين قبل نما كباجور دابول أسوق كباجاك أباتك كله فانا بوته فانا كات والله إلومانو متى إرت سيبات لتوا إسين بربادو قد أفتر قرو أمو إلو ما فوق كباجار أبدي جول ميديا رأي أرجتاني برهن بونتو كيسان جتي أنا ببونون إلا ولينجل نما متى في قد ديبسي نما فانا جرات وفانا جرات روز يعني نرجع يجول روز إنتم إنجرتنا يلا تلي رجعته أمو إسينو كباجود أبدينه أنا سايك إيرون لنا ما إلمو دبرتي كابو نما أبلين تيتو كابو قدين درب أنا غنا أنا تنو غري وقع كراني وقع كرشان ريف تديو بوتسانو حارتي سأودو على الدربني إيه أبلتي تسا على أسو دربني إلمو تسا أسو على الدربني إسنت طلا هذا مشي ما أوجد جريد أنت دبدي وجي باي رولتا دبدي ونولتا أفر رفع خلاص وصوم جايوتان أكا يا رجيات نمني كبجاك نمني فاميلي ربو ما صدق إنه قوفتو أورو تنا ميقالش قوفتو أورو تمال ما فيتي لبوتي اسمه بالبلك يا مالتي أنا ما قلتوا لي ده بالله ما قوفتو ده تكذا أبا بدر بدو كبات Kali nagalchita. قوفتو Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله Qoftu lamaffa awwi akkam nagaa doktor jirtu. جرا الحمد لله كم بقى سيتي ما بندت Dasna yedee yeroo jalqabaatiif banadhe. تيكتوكي Amma مو nurratti duulanii yoo. هرا جابسا كوبلينج يقول أما أو في جرو ملا أجايبة تفولو كان كسيران قدي فتا Laa wallahi an fuula fillee mitin jettu yoo sanit. مالي فكاس قوتي Akkanumaan jechuun ka natti toleetuma yeroo na banadhe. هيا Yaa ka amma mootu waan Oromoo nurratti duulte kana irraa bu'uun dirqamuma jedheetuma yaadu jirra. Inshaallah. nama du'e illee baratan bakka warri akkana kun hin shakkisiisan manfasiidha kun malee namaa miti. Yaa. Hojii keessa nyaadha. Maal silaa hojiin Oromoo wayii tolaaf nama du'ee miti nama. Nama du'eeti miti. Oromoo waan hundaanuu banattuun. Seexaana nu Waalaikum banatu salam jirti. warahmatullahi wabarakatuh. Siifan Rabbi alaa fisuufi. Oh, nagalchi yaa waggaa tokko si jala taa'ee bara uzu bilaa min shaytaan Doktor nama Kadhaamee agarsiisa kan gale nama walirraa sa'aatii meeqa ture? fudhataa sii kenna. eessa fudhatta itti bara eessa fidde fudhadhe Diiganaan diittaa kanniif diittaan hin dhiise Hojii keessa nyaadha. Ambara keetti mataa nagar galchaatu waa obira fudhattee hojii galchuu barbaadu itti gaafatamummaa waan fudhachuu barbaadu sisee. ani moo
حبيبتي تقافتوا ما قفت الرفض أشوف مثل ما تاك يرى يفرق شندن ما ما جبتوا خايسين ده أبدا أنقرام في دابيبتي ما نولا دندن راتي سين دندن تكا هذا ندندن أنا قاعدين دندت أنا كم دند ما أقدر ما في والله حالي يا إن شاء الله ربي نسن الرجالة والله باي دندتني بقى علمي ما هم بان كم يجوا دندتني وأنا أعمل أسكتني كمان بري الرفض تاني هوي بري ما الرفض واي كومني دب لما الريال مو بري بري توبيا بري كما دي بشاني بسيط تكون بسيط أنا تري ريال سيفري كما دي بشان الريال سعره يبرا كم دبش الجنة الريال سعره ما انت لا انت بس فوق ترى فشك انا تنقيت ما هوي يعني قلنا وانتين قربنا دبتوا بربادة ما انا مدامي دلقان ارجنا نسيب كمان هيتني اسي ما يبان يا مدامي دول وليدي اسين جن دلقان جرتو ما شاء الله ان كيس ابيا دو فلسي كان والله في ذات راي اسنا كشي كان نجن قسم بالله هي ما أنا مدامي فكفني دلنا نسان اسي ما لقب دلنا دوا سد بتر بوسد سدتين دلنا لا بويا إيه بدي أيوتي يا جدا بويا يعرفني نيرجتوني ليه أما ده أنا ليه بفرق تيسير داري لا في بدري لا لا والله فتشو إن جرى ما يسون اللي أكاتا تجرى مجرارة كنا الراحات تو إبنا الراحات تو تيت ميجاونتو معلش كيف تقول لي نمني كركارة مبائد إذا كيساس نمني كركارة مبائد نو مسرات إن اسكتات كركارا يوكين كويا مي ولي فاكني حاجة دلوقتي كرا ولي فاكني نو ترى ولي ولي كنا ما أنا إن حسام شاء الله تقبك التريسة بلوك إن شاء الله بلوك سني قول هندا كيس نو شرات كتوكو سني كنا بلوك سني قول واتكا وان بدا دبتني يا دك أبدان دلا كذا واي بوكنا كمدنا ميتي كذا yaadu maqamnu wal yaada barsiinuuf jechuun mijayoon tullugu marat rakkattee dursa gargaaramte darbe waa kan darbe toltu haa dalaganii baddu haa dalagu gargaare oromoon ammallee taateen kuni ta'e mijayoo tana tasgabbiidhaan hawwii isintu bira jira tasgabbiidhaan gaafattanii gochoota oromoo yookaan gandaan aanaan godinaan maaliidhaan wal qooduudhaaf olii gadi baxabbaxaa jirtu kana dhiiftanii isin miyyoo tana laal dura baay'ee dandeettan mijayoo tana gatteessistanii os amma warri koomantii as jalaa roozii jettanii afaan bantan kun cal'isaa jechuun isin roozii jettaniif roozitti hin kennamu isin rahimaa jedhaniif rahimatti hin kennamu maaliif jennaan dhugaan bakka qabdu waan ta'eef ilaalchi nama tokko namaaf hin galu wallaahi nama dhibaahu maaliif hawwii fakkeenyaaf mijayoo tana isin bira jirti akka nama tokkootitti jechuudha. Ganda isii, godina isii, aanaa isii adda baastanii gaafattanii yaa boodallee rakkoo dhufuuf. Fakkeenyaaf yoo dubbatame ani hin beeku osoo mucattiin turne rakkoo wayii irra ga'ee Oromoo har'a wacu kana qofaa miti kan si gaafatu. Mucayyoon tuni warri isii beekamuu qaba dirqama. Fakkeenyaaf viidiyoo irratti dalaguu qabdanis maatii isii gaafattanii godina akkana aanaa akkana ganda akkanaarra jettanii viidiyoo irratti dalaguu qabdan. Oromoo waccu sana ilaalinaa hooleyyii ilma namaa amma warroonni isin arrabsan hoolayyiidha koomantii ilaalinaa wallaahi dhuguma. Anna aarsa warri koomantii as jala deemee olii gadi daqaatati olii gadi baxabbatu kun naguba wallaahi. Waan hin hubanne Oromoo waan hin hubanne hin haasa'inaa hubadhaa dubbii keessa gadi galagala. Hunduu foolodhaaf olii gadi baxabbaxamu jira hawwii waan isinii galuu qabu. Isin garuu iyyuu keessodhaan waan kana in jira namoonni bebbeekamoon feemasoota qofaa miti. Feemasiin birriidhaaf yaafammasteetiin yookaan immoo fooloo ofii guddifachuudhaaf olii gadi haa jettu. Bebbeekamoon addunyaan qabdu meeqa kamtu jira kan dhokateetiin hin fammasin taa'eetiin wanta hunda laalaa jiru. Kanaafi isin biyyoo tana keessan gaafadhaatii waan jiru hanga biyyaa akkasuma mootu haalli mijayoo tartiiban qabu dubbiin isii daa'imummallee haa qabaattu amalallee ta'uu danda'a dandeettiin dubbachuu namaa garaagarummaa hedduu qaba. Fakkeenyaaf dandeettiin dubbachuu namaa kun dubbatuu danda'a kun dubbachuu dhabuu danda'a kun akka qoosatti yaada isaa san ibsachuu danda'a. Amala ta'uu danda'a yaa'u nama daa'imallee hin jennuuni amala ta'uu danda'a.
Kanaaf immoo haala micayyoo tanaa isin waan hundaa hubattanii fakkeenya ammallee feemasoota nurraa dhiisa'u namoonni isinitti dhiheenya jiru. Fakkeenyaaf Baabaa Nuuraddiin isinitti dhiheenya jira. Keessoon bakka waan micayyoo tanaa mari'attanii osoo uummataaf wanti jettanii hunduyyuu wantuma hin jirre foolwarsiidhaaf jedheetiniin amma wanta darbellee gadi guuree kun birrii 5,000 nun nyaate kan jedhu kanallee kun qeerroon akkana ta'ellee hawwiin akkana gootellee dhiisaa saniinuma wallaahi maaliif jennaan zajaan isaan hundaatu kan haasa'ellee rabbi bira waan ta'eef kanaaf yaadni kiyya kanuma isin ulfaadhaa galatooma wallaahi zajaan teessa yoo rabbiin kafale malee namni hin kafalu. Ilma namaa biyya namaa tana keessatti hangana namni baatu inuma hin jirre. Kanaaf micayyoo illee tasgabbeessaa waan jiru gorsaa. Inni biraa warroonni koomantii as jalatti qaata dubbisu maaf irraa fuute? Irraa darbate shabakaan. Siifan. Sagaleen kee dhagama shabakaa darbaa jira nam. Siifan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullah. Tartiibaan dubbattan. Tartiiba isin dubbisaa obsaa. Dubbadhu siifan amma irraan ashitti irraan damme irraan hikma irraa oromtitti. Ammoo eenyu namni ababa baay'ee darbaa ture sun. Dubbadhu. Qoftu siifan. Kookii fiqir tokko barreeffadhu kookiidha. Kookii galchuu barbaadee ture naa qabamuu diddu takka barreeffadhu kookii si beekan. Kookii fiqir. Ummata fiqirii kanatu qaraa biyya balleesse. Sunillee xinnuma akka keetii tana. Seentee alhamdulillah. Siifan dubbataan jirtu ashitti kookii miitti qabadhu. Nama isii fuudhu yoo as keessa argameef. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyee dhiifamaa wii galatoomillee darana kennuu keessatti ani akkiitti isin beekuun nama dalagaati hin dalagattanii rabbiin maashaallah rabbi barakaa isin godhu sababa beektaa waan rabbiin nama fidu sababa daa'imattiin tun isin bira geettee daa'imummaa ni qabdi akkuma waliin argaarru gubbanatti namni guyyaa keessa yeroo tokkoon beektaa hin sirraa'u jalqaba isiin akkitti beekamteen uummata kana biratti illee utaaluma kanaa taphachuma kana sii galee namni kanumarratti harka dha'ee fi sanumaa fi hamileen isii kanumarratti fookas gooteetti isiin. Kanaaf jecha ati gubbaa kanarratti argitee haga tokko waraqaa isillee sirreessuuf yaalaa jirtanii isinuma dhaggeeffatu jirra. Isin kophaa keessanis wanti isin godhattanii irra caalaallee qaamaan wal argitanii isii gargaarsa godhuun keessan dhugama. Daa'imattii tana osoo namni tokko yeroo nama gargaaru rabbiif jecha nama gargaaruu qaba sii galee waan feetellee yoo namaa goota rabbiif jecha namaa godhuu qabda malee. Uummanni Oromoo kana naaf ta'a namni kun boruun kana naaf godhaa jechuun miti beektaa rabbii sallaaluu qabdanii hagam amma namni lafa si beekuuf namni miidiyaarra si beeku garaagaraa lafarratti isin beekaa faamiliidha. Daa'imattii tana eega gaafa duraa jalqaba fuutanii dhiisaatii mana madaamaa seensisaa birrii 1,000 dalagsiisaa. Namni iqaamaan qabne hedduu jira obboleeyyan keenya ka dalagataaran sii galee nu martuu biyyaa baanee manuma namaa dalagatu jirra. Rabbiin kun barakaa nu godhe namni kulliin tolee fi miti biyya kana keessatti even rakkatuu qabdillee mana namni yoo rakkanne waa ittiin bahu sii galee mana arbaa seensistanii dalagatuu qabdi waa hedduu laaluu qabdi arguu qabdi galee akka amma hamilee argattee jennaan beektee daa'imattiin tun namni harka dhayaa fi hamilee argatte sii galee daa'ima beektee. Namni akka kiyyamaaf yaaduu dhabe jechuun qabdu hawwii ati hawwii dhabeette abbaa warraa keellee akkasuma areerillee isubu. Kanaaf namni tokko bakka isiinis yoo balleessite maaliif akka kiyya ta'uu dhabde jettee gara keessaatiin itti haasa'uu qabda malee miidiyaa kana gubbatti haasa'uu qabdu gaafa guddattee ni guddata namni sii galee gaafa guddatte kun miidiyaadha uummanni dhagahu jira waa hunda hawaasa
hawaasuma biraan ga'u jirtanii jechuudha haga nu umbaatutti. Sigalee hamilee isiitiif illee gaarii miti gaafa bakka wayii geettee daamattiin tun sirrii miti jetteetii miti sirriin jirtuuf loluun jirtan hin beeka. Numartuu ni aarra numartuu ni dallanna maaf kana goote jennee garuu ilma namaati ilmi namaa yaani insaan ni khalaas insaan namni numa hanqinna ni qabaata sigalee waa hunda rabbiin guutee namaan kennu sigalee meebii haati uf qabdee daamattii tana guddiftee hin jirtu gaafa duraa sigalee saniif jechaatiin gorsitee rabbi maaf jecha uf qabdee gargaarta illee rabbi maaf jecha amma haala gaarii irra jirti haga diqqoo haga muraasa kana jechuu Dame irraallee ka'ee qoy asii istoopisi dhaaba. Waa'ee dhimma isii namni tokko miidiyaa irraa fidee haasa'ullee hin barbaadu tokko. Lammaffaa irratti ammoo wallahi waa'ee isiis haasa'uu hin barbaadu. Ajandaa ufuma isaaniitii yoo gastiina arrabsanii mucattii shaqaalaa godhattee mucattii akkas gootee mucattii ajandaa itti baaftee mucattii birrii jalaa baafattee na arrabsan. Kootu yaada kenna jelumaa cadhisan. Kalee haga namni na arrabsaa ol anqubaa irraan qabu nama ajandaatii illee miti. Nama dalagaa miidiyaa kanarra dalagatuu ta'e viidiyoo hojjedhee raaba malee nama laayivii galuu miti. Gaafa bismillaa jalqaba nu bira dhuftu wanti ammootu itti aareeti yookiin asirra aaree kiyya himachuu jiru nama akka isii olillee horachuu dadhabu maraattu nama horateeru nama sammuu likkiin hin jirre nama horateeru an. hin beekaa barri Kana keessatti namni sammuu likkiin hojjenne maraattuuni kai kosisim yoo jettee ittiin lolteetiin jette yoo ati sokketti kanatti ol fuuteetiin jette waan balleessaa raansan si jalaa goran. Quuftuun bismillaa akka jalqaba gaafa dhufteetiin Oromoon gargaaru gaafa waa'ee gargaarsisii haasaanii jalqaba kaatee mana ciisi nu hirrafna turra haa nu rafnu eeddeeti ajandaa barbaadaaf jetta kaatee baranda baateeti ofuute. Haa kana ofi goote jettee qofaati. Ambooda irratti naqqaane bar maraadhee eebadee daa'imantii yarraa qabame eebadee daa'imantii yamanna waliin hidhamti moo akkam nafaana taati jedhee booyee maraadhee asi gaggabee of ollaale. Jismii kiyya kanatu akka nanarra hodhe yellaate biyya seera keessa jiru jirra. Akka waan ofii ajjeese takka ajandaa isin naa baasteen miidhaa isin irraan geettarra lammaffaa mana keessatti qeerroon nama kabajaa namarraallee qabu mana isaa keessaallee nama kabajaa qabu ollaa fi maatii isaa waliin nama kabajaa qabu. Kabajaa qeerroo hin gootu. Anaa hin gootu. Ollaa kiyyaa kabajaa hin gootu. Quuftuu jedhaan kunooti jiippaasii guddaa wayii akkanaa baattee deemtiin. Jiippaasii sanirra ispiikeriin banteeti miidiyaa irratti itti dannasaa ooltiin. Shabakaa ofii kiyyaa itti banee mana kiraa ofii itti kaffalee waan isin barbaaddu godhee fi mana keessa akka feete oluttaal. Quuftuu tokkoffaa sirban barbaadu seeraan gorsee zayita uffata kan kee seeraan uffadhu akkana ta'e gorsa waan gorsa itti hambifadhee hin jiru. Achii ka'ee as na gubbaa arabatu gala. Mana arabaa namni cufti keessanuu hin beektan. Asii arabni qaaqa godha. Arabni narra gala hin beekan namni ganda kana keessa na beeku. Na duubaan nama biraattu gala. Sagaleen ammoo sirriitti dhageessisa. Sirbi yoo sirba mana keessa lafatu socho'aa mira sirbi ispiikerirra bilbila keessaa sirbitii miti. Sammaa gurra godhattii miti. Qasamaan billaahi wallaahi ka rabbiin natti argu sirba ispiikerii teephii guddaarraa sirbiti. Takkaffaa daa'imni kiyya hirribatti dhabee ijoolleen guyyaa hojii sa'a 8 guutuu hojjettutu jira. Hojii ofiirra oolanii dadhabanii sa'aatii isaa itti boqochuu qabanii irratti sirbuudha. Irratti maal jedhuudha hirriba dhoogitee nu hirriba irra dhabnee daa'imni kiyya yoo isin dhuftu daa'ima ji'a 4ti. Amma ji'a 7ffaa keessa jira. Daa'imni kiyya hirriba nagaanaa dhabee namni ilmoo qabda waa'ee ilmoo irraa dubbadha. Ilmoon hirriba gahaa yoo hin qabne sammuun isii rakkoo hin qabdu. Ilmoo yoo hirriba gahaa hin qabne hin fuudhitu. Ilmoo tiyya irratti gadi wajjii akka feete taate hin obsaa. Anaa tana sareetti fakkaadha namatti fakkaadha hin beeku ani qoshashaa bee peestaalii keessa keetta. Wallahi an quuftu qoshashaa fakkaadha. Qoshashaa na gootee mucayyoo naa kabajaa dhabdee abbaa manaa kiyyaa kabajaa dhabdee nama ana bira galu kabajaa dhabdee ofii jibbaadhee bakka dhumarra cadhise. Bilbilaan halkanii guyyaa haasoftiin. Guruuppii illee hin qabdi. Guruuppii kana keessatti gandummaa kireediitii baasan. Warra arsii arrabsan. Gurra kiyyaan ka dhageessinitti maal. Arusiin bara akkana, arusiin bara akkasi ammaa biraa deemta. Cadhiitti fayyadam jedhaniin. Hawwi dhiis. Gandummaa dhaaban. Gandummaa guyyaa takka ijoolleen saba akkamtu na biraa hojjetan ijoollee Oromooti mana kiyya keessa arsii shawaa kutaan biraa hin jiru.
Gandummaan jidda kana keessa abadan naannoo nu galu kana jecha gandummaa jedhamu hin beeku hagam akka gale waa arge malee. Gandummaan hin jiru. Gandummaa kanaan guruupii keessaan nu arrabsaa bulan. Achumaan rakkoota akka hin qabu. Gandummaalee dantaa warra waan bennetu gandummaa jala fiiga jedhetu itti dhiisee obsaa. Achi yoo kaate akka feete godhatte. Kana hunda cadhisee gaafa an mataa kiyya keessa garaa kiyya keessa qabadhee qeerroo jedheen. Mucayyoo tana gargaarteerta. An mirga ittiin dubbadhullee hin qabu. Mirga waa ittiin godhullee hin qabu. Mucayyoon tun gandummaan nu galchutti jirti. Mucayyoon tun gandummaan nu galchutti jirti. Takkaffaa mucayyoo tana ganda isiillee beekaa hin jiru. Haadha keenya dubbisiis jedhe haadha isii na dubbisiisuu didde. Maatii keenya na dubbisiisuu didde. Mucayyoo tana geemii isii yoo taphattee kaate maallaqa nu biraa hin qabdi. Maallaqa isii nu biraa qabdu fuudhi hawaasarraa fuute kabajaa haga kabajaa gooteerta. Nullee nama dalagaati. Hawaasaanis walitti bu'uu hin qabnu. Mucayyoo tana kabajaan fuudhi nurraa baasii. Odoo nurraa baastee hoo maal si fakkaataa jedhe. Jennaan yoo uummanni kun narraa hin fuunee hawwi an dhala namaati gadi ba'ee bineensatti hin darbuu naan jedhe. Xayyib ish. Waa takka illee hin dubbanne xayyib hojii ergi taa'aa jedheen. Yoo isiin nama sammuu qabu taate ijoollee tokko kadhadhee mucayyoon tun yoo kan nama dalagatu taate hojii tokko dalagaa jalaa baasa malee mucattii tana ammallee wallaala faana wallaalanii mucayyoon tun daa'ima ammallee an akka kaasetti dhala namaa gadi hin darbu jenna anamma aar anaafis illee walii filadhu jennaan ati jaartiti isiin ufin madaalin isiilleen akka ilmootiyyaatitti naan jedhe xayyibii jedheen aaree anillee aaree bifuun moolii gurraachannee hajaa keenya baanee cadhifne. Achiin gaaf kaan guyyaan dee akkasittuu obsinee guyyaan geemee sii ga'e. Uffata isii binnee keeka isii xalabuuf baane qeerroo faana. Ijoollee haga nu dhufnu mana keessatti mucayyoo na bira daladuu takka illee jirti meekaapiilee dalaguu sirri dandeessi. Meekaappii fuula isii hojjattee fi uffata itti uffistee meekaappii kanatti jedhaa mana tuffataa ijoollee irraa meekaappii fuularraa xaragattee bakka mucayyoon mucuma waan biraa taate. Namni biraallee hin jira hedduu takka aarta. Gaafa ammana galeeti gaafa nu gallu ijoolleen mana jirtu hunduu aarani kunooti xaara dhaqqaban. Ijoolleen amala mana keessa jirtu wallaale. Obboleettiin qeerroofama tana dhukkubaayyuu jette. Nama dubbatu iyyuu miti kunooti siifan hin beekta. Siifan nama akka shamsii argitee beekta yoo jette. Nama obboleettii jaarsa kiyyaa faana waggaa afuraffaa jiraataa. Isitu nama gaarii waan taatee fi an nama gaarii isii ta'ee faana jiraataa. Guyyaa takka odoo wal dhabdee kenna jaarsa kiyya dhaga'een bee guyyaa takka waliin lolle. Obboleettiin qeerroo yoo hangalu mataa kanarra ol baateerti aartee. Hin dubbanne kootu quftuu jedhee ammallee itti deebisee laayiviyyuun banameera. Uffata fidee dhufee itti uffisee quuftuu jedheen. Ani kutaan nama qoodu miti. Uffanni jimmaa hin qaba. Uffata arsii hin qaba. Uffata baalee hin qaba. Uffata harargee hin qaba. Uffata kutaa hundayyuu adda addaan qaba. Uffata harargee kana uffata jima wallaggaatii uffata wallaggaa fedhaan jedhu. Uffata wallaggaa kana fagoo jira. Daa'imti illee algaa irra rafaarti. Algaan jalli ammootu bakka itti waa meeshaa kaantu jira. Algatuu jala jira. Uffata wallaggaa nama of jalaa hin qabu. Uffanni kun uffata baaleetiin jira. Uffata abbaa gadaatii uffata kana sii wayya jedhee uffata dhiiraa uffadhu malee jettee na jibbaaftee jennaan giddiidhaan lolee kaameraa afoo fuudhee balama kana dhaabee giddiidhaan ijoolleen mana keessa jirtu meekaappii deebisanii hojjetanii fi mucayyoon hojjechuu hin dandeetti. Meekaappii akkasii irraayyuutti bareedu argitan hojjannee itti uffifnee kaan geemii taphatte. Geemii taphattee isinuma afoon moo'atamte. Kan moo'atamteetiin jette aartee ofirraa baatee maqaa uffata kanaa jette uffata san calleessan ofirraa akkanumaan bingooti ciccirteetuma lafa gadi darbite. Fiiddee kaameraa afoo jechuudha. Natti dhaga'ama. Gandummaallee yoo jiraachuu baate kutaa kiyya narrattu qamaara narrattu arrabsamaara. Bari intalti isin akkana faana taatan akkana hawaasa kana gooti kutaan ganda kamiyyuu tuqamuu hin qabu. Oromoo wallagga baalee maalii iluu kaani kana nu hundi tokkocha. Ofirraa ciccirte hedduu natti dhaga'an. Hawaasa qoysii fi sii deebisa. Miidiyaa irra sii baasuu ani hin baasne akka haati ubbaas isin hima. Natti dhaga'ame. Uummanni kun yoo xiqqaate guyyaa san geemii san taphachiisee qarshii meeqa taphachiisan qarshii Su'uudi Arabiyaa birrii 7,000 fi 600 fi way riyaala Su'uudi Arabiyaa taphachiisan. Namni si taphachiisuu miti namni 90,000 isii ilaale sunu isiif kabajaa guddaadha. Maaf hawaasa si kabaje kana kootu galateeffadhu qoftu isinuyyuu galateeffadhaan jette. Dhaqaa isinuu galateeffadhaa ganaan jette. Hara qoftu kootu nama galateeffadhu.
miidiyaa fi lafti tokko miti jedheen. Jannatti jettee deemte na biraa lixxe. Aarree itti dhiifnee mucayyoo Zaaraa amma kan mo'atame Zaaraa dhaqaa Zaaraa biraan hin jette dhuftee siifan. Ishii Zaaraa bira dhaqan akkamitti Zaaraa bira dhaqan dantaa isiiti akkamitti geengirraa baatan saniyyuu naan dhufte. Itti dhiifnee dhimma isiillee dhiisee haga siin geemii taphattellee ani miidiyaa irra hin dhufe. Kaleessa hiriyaa tiyya takkatu da'ee sagantaa hubataa qabdi turte. Sagantaa dhiqannaa qaamaa achi dhaqe. Yoo an achii galu Oromoo isiin ajandaa ammallee maaltu bahe? Birriin sun maallaqni gaafsan guurame sun maallaqa durallee hedduu keessa taphataa turte maallaqa keessaa qabdi garuu dhugaadha itti dhagama maallaqa isaa akkasitti xaarteerti hin iyyita haga mataan si dhukkubuu gaafa miidiyaa kanarra dhaabattee iyyitu gaafa ani haasa'aa ooleetiin jedhu hagama mataan keenya dhukkubna afrabbii waliin beeka miidiyaa kanarra dhaabattee iyyitee sirbitee isin qaama qalbii guutuun hojjetti waan hojjettu san jippaasii guddaa san akkasii ofii bantee iyyitee maal jetteetu hin jettu jippaasii achi bantu nu asi ana mataa asin na dhukkubsa. Achi booda san hunda keessa dabartee maallaqa santu jalaa nyaatan. Bilbilli sun wanti sun maallaqa sani akkasii jalaa tiktookiin jalaa cabee dhagaye. Gaafa ammoo to'an dhimma sanuu hin qabu Zaaraa sun na gargaarsisaa zawaayee dhimma Zaaraa sanii haasaa turan kaleessa galgal dhimma isiituun beeku quuftuu ol baate gabbaatee hin beeku. Ammootu yoo an miidiyaa irra ba'eetiin jedhu barquuftu akkana maallaqa nyaatamte ati waa'ee siimaan dubbattu achi na gaafachuu jabaran. An miidiyaa irra ba'ee mucayyoo Zaaraa gaafa taphasiisan taphatte waa'ee isii irraa dhagee gargaarsa xiqqoo ishee goonee kaaneeti achi yoo ka'eetiin jedhu namni gastii kiyya keessa natti himi. Sa'aasa haasa'ee irraa ba'e. Irraa haasofnee haga baane qeeroo dhufee irraa haasa'ee ba'e guyyaa na jala dhufa an dalagachuuf laayivii seene. Waa'ee dhimma isii naqqaaqan. Achi ka'anii na arrabsan. Saree maali maaf sareedhaan balbala nama tokkoon dhaabane dhufee akka waan ani dalagaa isii uuman akka waan ani isii mana keessa isii miidhee dhufanii gandummatti galchanii yoo haasa'anii ani sajandaa hin danda'a mana hin qaba mana ambaa keessa deemee haasa'u kunooti manni kiyya. Kana hunda obseeti cadhiseen dhimma isii an miidiyaatti hin baafne ofii of baafte ijoolletu gabbaase na arrabsuudhaan na tuquudhaan. Qeerroo yoo kabajaa isii godhe malee waan kabajaa isii irraa buuse hin qabu. Kabajaadhaan ammallee nurra haa deemtuu barbaanne. Abbaan fedhe dhufee haa fuudhu. Nurraa osoo qaanni tokko hin dhalatin osoo mucayyoontu haa nurraa baateeti nu haa arrabsitu san barbaadaan. Nu ani galata quuftuu irraa eegu miti. Namni waan dalage oduu jaalatti deema isin warri oduu jaalattanii naarsina wallahi nama arrabsee hin beeku nama kabajaaf safuun guddateera. Amma waa takka sin Ofiisiitii mistira baafte ammoo abbaa biraatu isin arrabsaa oolanii akkasii abbaa biraatu dhufee mistira anatti hime malee an dhimma tiktookii isii birrii isii jalaa badin jiru. Garuu ammoo maal jedhani birrii mistira hawwiin faati birrii keessaa baasanii akkas godhanii ajandaa kireedit godhan. Nama ajandaati miti nama dalagaati malee. Ajandaa odoo barbaanne yookiin osoo isii ajandaaf dalagaa kennan guddifachuu barbaanne as gadi baafnee mana uffataa kenna mana qorichaa kenna mana axxaaraa kenna finnee beeksisa irraa dalagannee laayivii nuutaa ijennee zayitii takka lama yoo gurgurte na fayyadeen guyya takka gabbaastee hawwiin miidiyaa irratti irraa naa dalagi zayitii naa beeksisi jetteerti jedhaatti muhimadha mana dalagaa kiyya suuqa kiyya dhufii naa beeksisi jetteerti jedhaatti naa hima fidee miidiyaa sin mul'iseera abdiisitu ajooftuudha. Deemi gali hawwi nama jaarsi narrabsii deemi amma waa akkas tokko jechuu barbaada. wallahi deema jala jaarsi teessaniin akkas jedha roozii tokko barreeffadhu. Amma Roozii waan beeksisa. jechuu barbaade gabaabsee sitti hawwi waan takka bichaa na gargaari. Ani waa hedduu gootee galatoom jazaakumullah khairan maaf jennaani daamatti sana ofii qabde balleessama walii ofii qabde osoo meesiin balleessitu guyyaa namni miidiyaa kana irra oolu guyyaa waa balleessa. Guyyaa guyyaanii miti daqiiqa waa balleessa sii galee namni martuu gizee afaanii waa baafatu afaan isaa kun arraba haga koomenteetiin baatu haga wanti an jedhu kun nama biraatii ta'uu dhabuu danda'a sii galee daa'ima mucattiin tun amma waan godhuu dandeettu amma gargaartanillee rabbi sinirraa haa jaalatu daamattii tana mee dalagaa seensisi mana arabaa yoobsa qabaatte haadha ladduu ji'uma 2 ji'uma 3 haga namichi kaanselii sii godhuufi
haada lagattu dhimma isii sana immoo isin namicha hordofaati mana arabaa seensisii sa'aatii yeroo qabaatti dalagaa madaamaa irraan yoo dandeettee laayivii banatteetiin waan barbaadde laayivii isiiti si galee jireenya isiiti waan barbaadde yoo dalagatte jechuudha. Kanaaf jecha dalagaa mana arabaa osoo seensistee yookiin ammoo lafarratti osoo dalagaa wayii uumtee fi miidiyaa kana gubbaa haga tokko osoo hidhistee laayivii seenuu akkanatti geemii taphatuu kana irra osoo xiqqoo isii hara galfattee gara dalagaa lafarraa kana osoo hojjattee yaada san qaba waan biraati miti. Yoo dalagaa ofii qabaatte dalagaa uumiif yoo biraa dalagaa hin qabaanne mana arabaa seensisii nu hunduu kunuu manuma arabaatti dalagatu jirra. Waraqata yoon qabaanis namni waggaa meeqa kaas keessa dalagatee jira sii galee. Anis kunoo jiddama kana jira si macinaa jira si beeka. Maatii keessan beeka si hundaa beeka si galee nama hadha dalagaa miidiyaa irra baasanii miti nama kaleessa waa dalagataa ture nama uummanni isin beeku si galee sababa mi'attii tanaa rabbitu isiniif fide maqaan keessanillee xuraa'ee jira isin amma jechuudha. Innahu balleessitaniiti miti badiin isinillee khayrii isin daladdallee hundi isaatu isinumarratti si galee kanaaf eeguma gootan eeguma rabbii walitti isin fide dalagaa kana seensisi dalagaa mana arabaa yookiin dalagaa uumii fi mee laalii nama dalagatu nama dalaganne laalii daamattii tanaa siin jedhaan akka kiyyaanni kiyya kana. Soori yoo isinitti illee dheeresseef dhiifama. Damme eenyu nama amma gaafii na gaafa dalagaa mana madaam seensisuu miti. Nuti mucayyoon tun dalagaa irraa yoo baate mana ijaasaa sii barbaachisaa bakka itti boqottu sii barbaachisaa nama sa'a isiin rakkattee dhaqee makiinaan isii fuudhu sii barbaachisaa. An irraa mas'uula ta'uu hin barbaannu. Fudhatee itti gaafatamummaa maqaa quuftuu jedhamu mana kana keessatti hin barbaannu. Rakkataan gargaaru baay'eetu jira waan ta'eef kabajamaan Oromoon nurraa akka fuutu barbaannu. Bakka ofiitti godhanii nama ofii fedhan itti godhanii jechuudhaan. Malee an quuftuu fakkeenyaaf sa'aat akka hammeenya si dhaga'uu hin barbaadu waan taatee dhaga'uu hin barbaadu osoo naa danda'ame kan isin arrabsitanii miti osoo si ofii kiyyaa arrabsee natti tola. Quuftuu yookiin naan baalageedha akkasii baalagummaa amalaa malee baalagummaa biraa hin qabdu. Dhiira jala deemuu hin qabdu. Akkasiin ulfa jettanii odeessita ulfaa miti quuftuun durba duuda. Gurratti isin coloo itti dubbachuu barbaadan dubbadha. Amma waa hundaan haasa'aniyyuu namni isiillee qeebalee ijaazaan birattillee haa baatu mana arabaallee siisisa jedhu namni bariin dhabamu garuu amma olii gad deemuun khayrii hin qabdu isinii galee daamatti tana yoo mijaa'ee faalli tolee mana madaamii gaafa takka namaan tolu gammanni tokko namaan mijaa'u haa ta'u dalagatteellee yoo haalli si mijaa'u dhabee yoo boqonnaallee sin bira baate homaa rakkoo hin qabu olii gadillee oofuun gaarii miti sii galee akkuma nama tokkootitti yoo baate haa baatu osoo hin taane ofuma fudhattee mee yaalii godhi lafarra hojii uumiif tarii dalagaa mana arabaa seensisi laali mi'aawu. Yaa lubbuutiyya yaa dammeetiyya yaa qarootiyya wallahi kabajaa namaa hin qabdu nama akka sareetti tishsiin jedhu nama yoo barbaade si banu nama yoo barbaade si cufu bilbilli harka kiyyaa kun bilbila kana amma kunoo cufeera yoo barbaade hin bana yoo barbaade hin cufa quuftuun nama akkas nama keessa sareettuu nallaa qoftu isinitti makka gabaabsee isinii himaame ahaati abbaan kiyya na kabajan wallahi haadha abbaan kiyyaa yoo akkasuma godhan sare bira hin tiisisa biratti hin fakkaadhu dhiisa sun amma waan hin yaadamne nam fuudhaniitum ufuma keessanii godha ufuma keessanii akkas godha. Ayya rabba khayriyaa godhu inshallah aga dandeettaniin gargaara. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awi salaam alaikum. Waalaikum salaam warahmatullah. Akkami nagaadha? Nagaa alhamdulillah akkam. Ati duraan dursee galatooma asila intina abbaa manaa keellee galee dubbisaan ture akka carraa shabakaa isaan fakkaata irraa ba'e. Wanna isin jechuu barbaadu duraan dursee ati wanna goote tokko rabbirraa argatta ati yaada ilmooti yaada ilmaaniiti. Nama rabbiin anaaf sillee fatanaa meeqa keessa dabarree as geenyeessaa walala. Ati rabbirraa argatta warra koomantii kana itti dhiisi. Wallahi wabillahi koomantii waan fedhe haa haasa'anu kan nuti kan teenyee ilaalaa jirru namni meeqa waan quuftuu kanarraan akkasi galateeffataa jiru akkasi jaalate akkasi kabajeessa durii daran jechuudha nama hedduutu jira. Si galee warra baalagoota foloo barbaacha koomantiin akkati dubbisteetti qaaqxu jecha si jala
keessatti waa babarreessan kana itti dhiisi. Intala kana yoo dalagaa qabaatte amma dalagaa yoo si bira jiraate bakka wallaahi rabbirraa argatta. Roza, Roza waa si gaafadha. Rozi, namni haga miidiyaa kana irratti beeku, namni akka kee nama arrabsu jira. Namni akka kee ajandaayyuu jala deemee jedhu jira. Namni akka kee kutaa namaa tokko jira. Garuu eega dalagaa keetii qabatteetiin jettee sammuu qabda hojjetachuutti jirta of jijjiiru jirtaa miti. Amma intala ajaa'ibaati seenaan kan gaammoo seenaa irraa baratamuu qabda. Kana ammoo ka gootu nama si cinaa jiru hin qabatu. Nama waan fakkeenyaaf ijoollee warra riyaadiin jiran hedduu takka hiriyyummaa qabnaa riyaadiinis ni deema hedduu waliin namoota dhiyaadduun qaba. Hamma dandeettetti haga miidiyaa irra nama arrabsituutu miti jaallafatti nama nagaan nama faana jiraatu. Haga si dhaga'eetti. Nagaa taanti? Maayee galatoomee. Nama dalagaa ta'ee ammootu nama akkanaati nama si tuffatu nama kabajaa si hin qabne. Akkamitti dalagaa mata akka sibira hojjetu godhi jetta yookiin naan akkamo ijaazaa akka sibira galtu godhi jetta. Meesi qeerroo fafaana haasa'i nama miidiyaa fafaana haasa'i mucayyoo kana mee guyyaa torbema tokko kootuuti jiddaa yoo si mijaa'eetiin jedhe fuudhiiti riyaadi obbira fidiiti torbee tokko bicha obbira tursiitii dhugaa kenna nuyi hin ta'a. Ofii keeti gabbaatetti nama miidiyaati. Okay, amma tayi bila amma dhiifama dhugaa keeti ani wanna hunda wanna tijettu si mormuun barbaadu ati haadha ilmaaniiti nama bultii qabu yoomi ciqiciqii sababa seeti namni si arrabsu si xiqqeessu si dhagaama si galeemi si dhagaama ani kana siin hin jedhu tayyib amma talli kun mana madaamiillee namni miidiyaa bare wallahi laayifii kana gaafan duraan yeroon Dubaay jiru laayifii yoon hin seenne mataan na dhukkuba ani shabakaa dhabuurra nyaata dhabuu naa wayya yeroo sana amma garuu laayifii jennaan na jibbisiise jechuudha ergan dalagadhee jijjiiramee sigalee wallahi alhamdulillah rabbiin jechuudha yaani aaga ta'e tokko ani takkaallee Oromoon na gargaaraa jedhee gadi bahee kadhadheen beeku aaga na beektutti na beekta haa ta'u malee an amma wallahi laayifiidhuma kana na jibbisiise garuu talli kun maal sin jechuun barbaada amma mana madaamii galtee hin hojjetattu dhugaa dubbanna yoo ta'e kalas laayifii bartee jirti laayifii kana seenuu nama naasa'u minamni kana barattee jirti waan ta'eef yoo si danda'ame obbiratti dalagaa kenniif yoo lakki immoo jettee akkuma amma jettu kana ta'e immoo ana bira haa dhuftu ani dalagaa nan gashaanii onlaayinuma irra teessee achumaan haasaa achumaan dalagataa yoo barbaadde raatibaa yoo barbaadde immoo onlaayinuma qofa akkuma nuti dalagataa jirru kanatti haa dalagattu intalli kun. Tayyib qeerroo fafaana haasa'e ila qeerroo timi iluu fi maayikii fidi akkasuma aslii fidiiti walirratti godhiiti mucayyoontu iqaamaa hin qabdu karaa kana deemuu hin ulfaatan beeyta jidduu kanatti ammoo dhuuftuun nama ajandaa barbaadu jidduu kanatti dhokachuu dandeessi siigalee nama dalagaati yookaan obbiraayyuu hin baafne jedhani iqaamaa hin qabdaa miti jiddaan kootu kabajaadhaan mana kiyyaa dhufii fuudhiin kabajaadhaan maaliifi kana durallee koyitu turteerti mucayyoontu seenaa isii duuba yoo xiqqoo qoradheetiin jedhu koyitiin turtee mana keessa dhokatteerti ani dhokattee bakka sanitti nama jaalatu faana haasofti turte hiriyyaa ofii faana achi booda osoo hiriyyaa isaa faana haasoftu haatiif abbaa hin barbaadiyyan dhokattee achi ji'a 3-4 ofii dhositee achi kaatee warri bofa qabuu maal qabuu jettee sobaa turte yaani garuu jaalallee isii warri gaafatee jennaan as jirtii bee akkana osoo amma asii baatee karaa kun karaa dheeraadha deemtee bakka wayiitti buutee dhokattee mana arabaa yoo hojjatte mataa miila dhooguu dandeetti uummata miidiyaa kana mataa miila. Amma baraati waanuma sodaatte intala kana barqabdeedhuma garafteedhuma laa wallahi osoo na bira dhufte lekkiidhuma gashaaniyan miidiyaarra waliin baasuuni garafee akkasiin dalagaa deemtu akkasiin dalagattu akkasiin nama taatu. Wallahi garaftee akka dur jarri keenya barbaree nun naqanu abeetta akkasana barbareetti huleetan akkaseen qaxxilatti jettee wallahi ani daabboo sitti barbaree huleetan akkasiin dalagaasi qaxxilatti jettu dalagattutti hin godhaaniyan akkasii dalagaanitti mi'aawu hin godhaaniyan wallahi ati barbaree nu ergi karaa maali kabaree la qunjadam dhala nama umri 18 mucayyoon tuni biyyi jirtu biyya bilbila irraayyuu fuudhaa maa bilbila haa qajeeltu mee haa uflaaltu bismillah yeroo jalqabaatiif hadda hojii mana kiyya ijoollee faana hojjechuutti jirti achi ilaalee argee bira taru
سلام عليكم جل دعاء وعليكم السلام جت وججونا بونتو ايتي بيتا كنا نالت السلام عليكم جند رجع رجالي بيتا أما جولو مالي في التجربة بر يا دقيفة وشاكي يدي فمن أقولات اللي أساسا بايسي إنت اللي كنو سو جولو ما كباني ما نما أتي أوفيتك أبتي maallaqa kiraayima osoo hin jedhin shabakaa osoo hin jedhin obbira jiraachisaa jirta silaasiin akka haadhaatti tu nama rakkina qammase ta'ee akka haadhaasi godhattee waan ati jette ishi jettee waan ati godhi jette gootee si dhaggeessee akkasitti jiraatti ture garuu intalli kun daa'imadhas wallaalummaas qabdi wallahi garaan yaa roozatiyya atama afaan kee gara yookiin nangaraan kee qulqulluu afaan keetiin dubbattata mucayyoon ismaartii jennaan ismaartii irraan akiraati anaaf si'ii tana caala qaroodhaan lubbuu isii tana ila akka dammaatitti jaalatti nu sodaachisuuf jettee ajandaa uumuuf jettee wallahi kaatee ufuuti yookaan ufajjeessa jette yookaan u'uu jettee iyyiti ajandaan isii ajandaa miti mana keessatti nama ay karoora ajandaa baasaa namni akkasii sun wallaalummaan beekaa warri kaan immoo amma warri keenya ammoo biyya keenya himachuu diddee warri kaleessa gaafa yeroo ishiin rakkina jirra jirtu sini arsiidhan jenne shawaadhan jenne wallagga jimman jenne wali qabamtee namni hundi gurmaa'ee oromoon bakka rakkinaa keessaa erga baasee ka'ee maa ganda keenya himachuu diddee qofaaf itti duulaa jiru beektaa kana. لا ايه لا روزي سن هندي قرد نو ابا فاتيكيا ابانكيا حاجه فدنا حميد وان فدنا ها غدو ابو ما سا ابدا دو ايه دو ايه بدا من dhaggeeffadhu gaama awwisha dhaggeeffadhu afakkeenya fani dhalattuu jimmaati ana limmusa abbaan manaa kiyyaa biyya biraa haa ta'u fakkeenyaaf arsii haa ta'u abbaan manaa kiyyaa ilmoon kiyya kuni fakkeenyaaf abbaa manaa kiyyaan adda ba'ee yoon ilmoo koo fudhadhee limmutti guddise ilmoon koo kuni limmutti yaamama arsitti yaamama habibti qasban an abuu jechuudha si galeemi abbaan manaa kiyyaa fakkeenyaaf arsii yoo ta'e yookaan wallagga yoo ta'e ani ilmoo yoon irraa qabaadhe si galee ilmoo yoon irraa qabaadhe ilmoo sana fudhadhee yoon biyya kiyyatti gale si galee ilmoon koo kun maqaa haadhaatiin biyya haadhaatiin yaamama habibti biyya haadhaatiin yaamamu wallaggi immoo naffiidha biyya abbaatiin yaamama saa walala amma ijoollee wallaggaa wallaahi limmuu keessatti warabbul kaaba rabbi shaadama lina ajjeesu ijoollee wallaggaa hedduutu jiru warra barsiisotaa dhufee ijoollee shawaa jiru achitti ijoollee keenya fuudhanii ilmaan irraa argatanii kan achi jiraataa jiran baay'eetu jiru waanan beekuufani intalli kun mungkin abbaan si wallagga ta'uu danda'a shawaa ta'uu danda'a mungkin haati ishii ijoollee keenya ta'uu dandeessi namni abbaadhaan yaamama malee haadhaan yaamamu diqaalaa miti namni isiin ammallee ka jedhaartu bari haati kiyya shawaadhaa dhagaye dhagaarta haati kee eessa jirtii jedheen shawaa keessa jirtii naan jette abbaan waa'ee abbaallee bakka yoo ati amma fakkeenyaaf gandi kee eessa maal hojjetaa turte maaltu maal ta'e wata kanatti himtu of jechi nama situ amma ituma jimma taatee fuuntalli kuni yoo ba amma fakkeenyaaf ati arsii taate yoo ganda biraa himatte rozi gaafa rakkoo si ammootu an jimma wallagga jettee dhufne mucayyoon tun an oromoo jettee dhufte oromoo waan taateef oromoo amma maaf gaafa ture amma maaf nu himachuu didde jedhure yeroo sana leeshin gaafanne Nasin talamooti jedhan illee yeroo sana qophaa isaanii fuudhanii bakka ittiin godhin leesh Oromoo dhamaasanire ta'uun qabu wanti kun wallahi billahi sa'aatii sanitti bar rakkoo kana keessa namni ka sa'aa sanii waa takka rakkoon qabu rooziti ya lubbu garuu amma rakkoo qabu quuftuudha ganda ofii himachuun dirqama ganda kana guddate fakkeenyaaf haati tiyya booran dhagayaarta haati tiyya booran dhagaartaami haati tiyya booran anganda abbaa kiyya san himadha arsiidha aywa ta'uu qaba sirriitti isin amma kana wallagga jedhaarti isin kun jimma jedhaara maal goota ganda kee qajeelchitee situ himata malee ummanni rakkoota kan qabu bibocha dhiisa tayyib dhaggeeffadhu tayyib kaleessa dheengadda intalli kun ganda jedhamteen gargaaramne isin arsii taatanii intalli kun ijoollee ganda biraati jettanii ofirraan dhiibne bira ka'aa jirtu arra leesh ganduma maalumaaf ganda gaafatuun intala kana Oromoo kutaa 11 sagalee ta'ee isinii wajjiniin dhaabbatee kunoo atillee haga arraatti wala wifi wala namni tokko masruufa guyyaatti meeqa akka baasuun beekna waliin hundi keenya iyyuu saa walala
mana Jireenyi kiraayee suudaa kan qala'eeru asumaanitti him. Manni illee akka qala'eeru asitti him. Aywa kanaafuu atuu kana dandeessee intala ganda kiyyaati intala ganda biraati jetteetu ofirraa dhiibin mana kee gashitee jiraachisuu jirta. Leeshi waa'ee gandaa laazimnu himachuu qabda giddiidha. Bakka abbaan tokko hin barbaadu taanaan hin barbaadu reegalaas. Hay wallahi kana irratti hin deeggaru ijoollee hawwi. La'annuu kanaaf namni Yaa lubbuuti yeroozi amma falli jiru mucayyoo tana hin dandeennaa. Dalagaa ni galchina rakkoo isii hin tahammalla nama jedhu irraa barbaadan malee gandummaatti amma dhimma gandummaa abbaan gandummaa danda'u gandummaa ani dhaggeeffadhu ani nan fudhaani. Dhuftee fuutaa makkaan jiddan. Yoon dhufuun dadhaben dalagaan qaba waan ta'eef sawwaaqa nan ergaafi. Sawwaaqa ergattee. Sawwaaqa kee ergattee qeerroo faana dubbattee miidiyaa qeerroo bakka inni banatetti hin fudhadha jettee yoo fudhatte harka dhoofne si gala maal sin jedhu. Ani qeerrootti himeen jira ani si galeemi qeerrootti himeen jira. Ani maal seete wallahi intalli kun ani maali hin beektaa. Ani yeroo hedduu narra isaa turan. Gammachuu si kenna lubbuu. Namni nama terrorisu hin jaaladhu ani. Maal jette Awwisha? Gammachuun si kenna nuti hin roorrisne lubbuutiyya. Gandummaallee mana keessatti. Si'ii miti kanan jedhaa jiru ummata miidiyaati malee ani wallahi sirraa takkallee intini tokkollee sirraa yaani wanna takkallee sirraa sitti mufanne laannu ati amma kanayyuu obsitee jiraachisuu jirta sababa siitiin arrafamaa jirta sababa siitiin abbaan manaa kee arrafamaa jira saa walalaa ani sitti si wanta ka jedhaan jiru waan warroota kaanidha malee ati yoo jetteeyyuu haqa qabdaa bibti yoo reebdellee haqa qabdaati wallahi ani sitti muru jechuudha. Sigalee namni gaafa rakkinaa ofitti na qabate yoo na reebellee an taa'ee reebamaafi. Wallahi ana akkas arraba dheeratu miidiyaa irratti isaa namni guyyaa tokko ani boo'ee dhufee imimmaan kiyya harkuma isaatiin narraa haqee ana biratti bakka guddaa qaba jechuudha. Sigalee yoo inni taa'ee sin reebanaan jedhe taa'ee reebamaafi. La'annu yeroo rakkina koo yeroo nan boo'u imimmaan kiyya narraa haqee jira. Kanaafuu haqa narraa qaba. Sigalee ati yoo reebde waan fedhe yoo jette haqa irraa qabdaati. Wanti ansi gaafa tokko yoo si jiraate mucayyoon tuni namni kun beektannu amma akka itti aareeruuf qeerroo nama takkaan abdii kutatu miti. Qeerroo mucayyoo tana bakka itti godhi nama itti godhi gaafa an jedheeni jedhu nama an intala dubaraa qabaa gadi baasee siin gatuu naan jedhe. Anaafisi walii keessaa filadhu ka hawaasa kan akka fuutee hin kennitu jennaaneeni habiibtii naan jedhe ati jaartii tiyya si kabajaan quuftulleen akka ilmoo tiyyaatti ilaala waan ofii sammuun keena ajaja godha malee waan ati jette hin godhu naan jedhe qeerroon jechuudha. Dhaggeeffadhu gaama ani akkasiin sin biraa baatu hin barbaadu akkati ofitti qabdu hin barbaada. Ulaatiin ati immoo lakki jetteenaan ani immoo nan fudhadhaani. Amma yoo sawwa qeerroo fafaan haasayi miidiyaa irratti haasayi wallahi mucattii tan hawaasatu nutti kennee miti. Hawaasni guutuu harka dha'ee hoodhuus yoo sin keessa waaqa yoo ergiteef wallahi ganama subiidhaan gammachuudhaan uffata isii meeshaa isii rattabee fi maallaqa isii nu biraa qabdu lafa jira amaanaadhaan lafa jira fuunee itti kennine kabajaadhaan salaam alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Keessumaan tokko asirratti koomantii reebde jette Roozii qimmiidee akka gaafa yeroo armeen keenya nu qimmiidanii dalagi kas godhi jedhanutti akka ilmoo kiyya akka obboleetti kiyya quxisuutti akkas nan godhaani garuu dabarsee miidiyaa irratti naasawwan sigalee nan rukutaanii abarattu kana dalagaa hin dalagu jettee dalagaa nan fidaa fi dalagu jettee ati dabarsitee miidiyaa irratti haasoftu ati dabarsitee miidiyaa irratti naasoftu. Dhimmichatu ofiisaati gaafa ajandaan bayaa deemu ajandaan bayaa deemu si haasofsiisa. Nu amma maallaqa isiin mucaan irraa baafate maal jedhan kana wallahi nu matame si shakkina rabbi nu haa dhiisu. Maal keessaniif amma tokko miti keessan amma yeroo achirraas cinqii sana yeroo sin baastanus yeroo maallaqna walitti buusu namni waan baay'eedhaan maqaa keessan haasa'u jira. Ani sitti maaru jedheen jira baraan abbaa manaa kellee sillee singalata guddaa hawaasa Oromoo biraa qabdu. Baalagee yoo si arrabsites ati hin dhagahin. Kanaan booda garuu waraqaa sirrateefi. Jireenya tanaati fiiddee jiraatan. Jireenya tana fiigee gubadhee faanti kiyya haga na bilchaatu mukayyifa keessa taa'ee laayif irra taa'ee haasa'eeti miti. Qursii kenna makiinaa keessa nyaannu. Qursii dhiibnee misaa dhiibnee iraati gaafa nyaannu ka afaan kennu nu ajaa'i qabna.
nama waa dalagatee waa qabu Sirriidha amma laala. osoo nu argite dhumattoota fakkaanna baqattoota fakkaanna halkanii guyyaa fiinnee nama jireenya jiraatu nama dantaa irraa qabu miidiyaa miti lafa dalagana laayivii gubbaa ta'e taawwii meeshaas ni gurguradha laa naa dhufan keessaa riskiti yana dhufti viidiyoo hojjedhee bira hojii bira araba kana dalagadha jireenya barbaada. Amma ati dhaggeeffadhu Hawwisha amma kan si himu wallahi ati rabbiin biraallee ajiriin argatta intalli kuni nama obboleessa si hin qabnedha ummata koomantii tokko lamaa jettee miira keessa hin galini Oromoo si jaallatti si kabajji ati kaleessas bakka guddaa nama dantaa qabu koomentiin kiyya qoricha gurguraa miti nama qoricha gurguru nama koomentiin banatee ta'u haasa'u soqa an nama koomentii banatee dalagatu namni kumni dhibbi meeqaa osoo jala jiru koomentiin kiyya bana abbaan fedhe waan fedhe barreessee dhiisee dogongora kiyya sirreessuu deema malee jecha namaatitti nama amanu miti rabbii kiyya tokkocha sodaadha haga danda'u nama miidhe kan beekaa nama miidhe naaf dhiisa kan wallaalee rabbi nama miidhe rabbi naa haa dhiisu beekaa nama miidhuu hin barbaadu itti haasaa yoo haasa'u barbaadan dhaggeeffadhu Hawwisha dhaggeeffadhu dhiifamallee nan bu'aafanii kanan siin jechuu barbaadu amma abbaa manaa keellee silaa sobsiiseen jira. Ati ittiin haasa'i quuftuudhaan illee haasa'i ana malees intalli wayii nan fudhadha jetteeni jirti mana namaa nan galcha jetteeni jirti nu keessaa filattee ani amma mana namaan gashuuni isheen onlaayina kana waan jaallattuufi hojii onlaayinaa kana fidee fi damooza kafalaa fi uffata beeksisaa waan jiru gurguraa akkasitti adabattee laayifii jaallattii mi laayifii irra arbaa shiriinsaa akka ishiin teessuun haalan mijeessaaf. Ulakki yoo jette immoo intala Rahmaa kan jedhamtu sila mana jaarsa keetii galtee haasa'uu turtee nan fudhadha dalagaa nan gasha jettee ishee biraa haa deemtu. Kalaas sinittis ba'an ta'ini atii fi abbaan manaa kellee sababa see waliin loliin atillee aaruu jireenya bakka jiraan namni ofii isaatiif uffata namee. Roozii lubbuutiyya miskiinatiyya mucaa yoo tana nama akka arge fakkeenyaaf dubartii fuudhanii dubartitti hin kennan nu ufii kennattuu sukkaara qabna osoo ana hawwii taate quuftuu dhuftee guyyaa takkatti guyyaa sadiitti sadaffaa irratti balbala itti cufadha gaafa isiin ofuute san gabba hin galchu jedhee balbala itti cufadha dubartitti kennuun abadan quuftuu hin taatu jaarsaa jaartitti kennutu ta'a fakkeenya osoo roozii si kennan uummanni miidiyaa irraa kun jaarsa kee faana dhuftee jaarsa kan kee faana miidiyaa kanarraa fuutu si aarsuu dandeetti gabbaastee darbita itti gaafatamummaa si barbaachisa nama itti gaafatamummaa irraa fudhatu barbaada malee dubartii caallatti cal jedhamtee nama kennamtu miti quuftu ana akka yaada kiyyaatti dubartiitti hin kennamtu akka daddattiin kiyya ol ka'uu fi qaata baasee darba garuu qeerroon hin ta'uu hin baasuu ilmootiyyaa hin jarjarini sabarii obsii wallahi akkas naan jaaban obsii qoy hawwiitii yabbaru sirroofti qoy adda sirroofti itti dubbadhiis yoo an aareeyyuu bakka sammuun kee kun dhukkubeetiin jedhe fuudhee biraa naan ba'ee akkasitti bakka kana geenne malee an obsa qabaadheeti miti. Okay, dhugaadha namni uffata baay'ee darbee dhufe rakkina baay'ee waamee ka keessa dabarree anis dhufnee dhugaadha obsa qabaachuu dhiisuu dandeenya. Intalli kuni nama dalagaa amma gaa hojii dalagaa onlaayinaa kana ishee silaa onlaayinaa ani kanan yaade maasi fakkaate amma yoo mana namaa gashanis Hawwisha. Intalli kuni laayifii kana barattee jirti dalagattu onlaayinuma kana hojii onlaayinaa kana itti fidanii onlaayinichuma irra teessee mee warri amma 5,000 ta'anii ishee nama dalagaa akkasii ta'uu miti dalagaa ila roozii sanis gaafadhee ture quuftuu jedheen teessiseera bara waa malee miti bara hagana ka hifadhee dhiiseeru quuftuu jedheen teessisee hara baafachiisee ammaatiin nama guddaadha. Sadarkaa kanatti kadhaalleen siin barbaachisu hojjettee argachuu qabda yoo rabbi sii laaffisee geemii kana taphatteetiin jette geemii guyyaarraa yoo taphatteetiin jettu ajaa'iba push godhanii geemii kana maallaqa kee akka argite hin raabsine walitti qabadhu iqaamaa kee dalagadhu ji'a lamaa carraa sii kenna ji'a lamaa hawwii ana bira hojjedhu hojii baradhu achi yoo kaateetiin jette bakka uffata jumlaa fudhatanii jiddaanillee hin jira ijoolleen Dubaay irraallee meeshaa nu galchitu hin jirti nullee ofii keenya jumlaa nama hin sarakkamna namni naggaadonni sirrii nu beetti sii sarakkamna hojii dhuunfaa keetitti jammar hojii bichaa juma takkaa lama hojjetteeti teettee akkanuma barattaa jedheen ji'a lamaa yookiin ammoo tiippiin daladdaa jennaan isa akkasiin naan jette
Xayyib ishi. Duuba maal jechuu barbaade hawwisha mee akka yaaddutti mee ati nama maal dalaguudhaa barbaade? Biiftuudha mucayyoo takka mucayyoon wanni jirtu naakii faana ta'ee biiftuu. Biiftuudha yoo. Mucayyoo sanii waliin kontaaktii qaban. Ishee waliin Dubaay deemuu barbaade na fakkaata. Biyya dhenga dagama uumama guuranii ajaban Dubaay deemuu barbaadaa jetti. Haasaallee isii faana waliin qabanii. Isii faana haasoftii maal beekaa ajandaa kanas yoo baane kan biraa finnaa waan akkasattu haasa'ama waa hedduu dhaga'aa ture kanaaf anis nama online hin dalagatu mucayyoo tana dalagsiisuu hin dadhabne sii galtee Roozii nama riskii ittiin soqachuu hin dadhabne nama dalagaaf ta'u osoo taate an ofii kiyya dalagsiisuu nama danda'u. والله ركود أبر ركني برد والله لازم باقي والفاتا يكتا تانسي قبل نما كم تصيف رتشو دندا سيدن شوغا كلاسي تكاكريساني في نياتا دوغاتي سي على فرته bakka namni hin jeeqamnetti jiippaas ofii banattee geemii ofii taphachuudha. Amma kana maqaan ishee akkasitti waa meeqaan jedhanii waa meeqaan faalanii kanaan booda ganaayyuu namni giftitti kenna jettee yaadda ammoo ishii. Ajaa'ibatti Oromoon nama arrabsanii nama gadde amma fakkeenyaaf ajanda jiraa fi bari namni 1,200 lalaala malee odoo ajandaan jiraachuu baate bakka yoo dalagu yoo atta guddate namni 1,000 lalaala malee 800 dhimma isaanii dirqama waan ta'eef na jala 800 700 lalaala malee 1,000 bari yoo ajandaan jiru yoo kinna yoo waa wayii qoosee wallahi namni 800 waan kana ajanda waan dalagaa soofiti amma wanti kun iyyuu hin deema dhugaadha. Ati akkasii Rooziti jaarsa kee faana haasayi. Jaarsa kee faana haasayi. Mucayyoon tun waan feetes taatu hawwiifa irra nurraa yoo buusteetiin jette jaarsa kee faana haasofte Oromoon jaarsa kee faana sittaa kennitu. Yoo ati amalli sukkaar kee osii ka'e ka isaa dadhiin dhiiraa gabboo abeettan kunuuti ibidda mataan nu boba'u. Mee warri Roozii kenni jettan tokko barreessaa warri Rooziitti hin kennin 2 barreessaa warri jaarsa sii faana itti kenni jettan 3 barreessaa ajjala argitaan boru Oromoo mataratu wallahi Roozii mataa argachi garagalchi itti kennaa tokko barreessaa mee warri itti kenni jettan tokko mana kaa'uu fi miti baraani dalaguma bakkuma dalagaan gashaa'u kaarraati baan akkasitti akkasiin olaana dalagattee malee adi bira kaa'uu fi miti almaannaa hojjetu. Anummaanuu akka yaada kiyyaatti itti kenninsiin jedha warra koomantii bicha ilaalla garuu. Ani ati mas'uulii ama isii ofirraa buusuu barbaaddami wanni sirraa fardi mas'uulii ama isii ofirraa lafa kaa'atu. Amma mas'uuliyyaa narraa miti bar qeerroo irra an qeerroo mas'uuliyyaa ani qabu yaa qeerroo kiyya yaa lubbuu kiyya amma hingaya booda hin miidhamna atiin kunis hin miidhamta ija ummataa keessa jirta ija ummataa rabbi si haa hambisu mas'uuliyyaa mucattii tana ofirraa buusii. Nama amanama kenni jechuun jira. Isin faana miti haasofni amma qeerroo faana jechuudha. Qeerroo wallolutti jira. Ani waa meeqa keessa dabalatee. Akkoo isin nama dalagaati ammallee nama miidiyaati uummanni Oromoo illee hedduusin hojii onlaayinaan dalaguun feetuu jettee akkamitti maalitti godaree anna bira dhuftee akkamiree hawwi. Osoo dalaguu barbaadde mee teessisi kaleessa masiifan kadhataa turteen miidiyaa kana carraa kenniif takkitti jettee qeerroon carrama takkitti si bira mee hojjetaa tokko jalaa baasee haa hojjettu jettee qeerroo kunoo miidiyaa irra nama 2,000 wayii irra kadhataa turte. Wallahi kunoo achii tagabbuutu hojjetu asirra lafa buutu. Amma reeftana biyya nagalchi jette ila afaan irratti haasoftii bari yoo haasoftu hojjechuu jenna ila bontu achi quuftuma maqaa haati ima baafteef gizee daa'ima akkam akka taatu rabbi ila waan bareeddu wayiitii bara akkuma miidiyaa irra jirtu lafatti illee jirti. Baay'ee garaa nama ammeessiti wallahi yeroo namni arrabsu garaa ati mas'uuliyaa fudhatteen fudhattaa tayyib qeerroodhaan walii gadiree kalaas hawwiilleen cinqamaa artiimi ati rakkoo tana ofirraa buusuu erga barbaadde hawwi ati kalaas abbaan fedhee sirraa fuudhu dhiiraa dubartiyyuu haa ta'u amma ishee Oromootti beeksisi ofirraa kenni. Amma ishee Oromoo beeksisi. Anjaati namaati beekamaati nama dalagaa ta'ee nama miidiyaa ta'eef miidiyaa irra bahee dhimma isii haasa'utti jira malee nama jaarsa qabaa. Qeerroo irraa fuudhaa yoo dandeettan qeerroo gorsa Oromoo viidiyoo bayaati qeerroo daawun mucattiin tun nama kalee rakkoo keessa ture nama cinqatii keessa ture nama dhibamaa tureeru
mucayyoon tun akka hin miidhanne yoo barbaade mucayyoo tana irraa baasaa jedhaati galaraafoon akkasin na arrabsu sunu sagalee naa ta'a ana sagalee keessanii hajama wallahi laazim Wallahi rabbi sini halaafisuuni rakkoodha. Jechuun mucattiin tun hamma takka beeyta hawwi amma wanni takka mucattiin tun ta'isiin geenne iyyuu mana madamii keessanii dalagattii mucattiin tun dhugaan gamma baxiraanummaarra jirti malee rakkatteen argin. Osoo rakkatte maal ijoolleen hedduu daa'imman tana isiin geenne mana kushiinaa namaa keessa gaduuf qabdee osoo nyaatteen bullee iyyuu rakkoo hedduu keessa dabarsitee kushiinaa namaa keessa osoo hacuucamtee arabaan jirtu iyyuu obsitee dalagataa jirtiin la amma daa'ima waan akkasiisan dalla'anii haasawa akkasiisan irratti haasawuun gaarii miti. Daa'imni waggaa 3 xuuxxoo dhudhu malee namni waggaa 15 olii daa'imummaan qabu hiree ofii carraa ofii murteeffatuu danda'a jechuudha. Siila kana ta'eef jecha nama of danda'ee yaaduu danda'u. Intala waggaa 15 olii takka namni gaafa biyya namaatirraa dhufe osoo qara daa'imummaa qabaateyyuu dirqama yaada horachuudha qaba. Sababa kana ta'eef jecha kan laazim yaani maqaa daa'imummaa irraa lafa kaayyatanii mee warra dhiiraati gara dubartii haasofteen quftu rooziyaa wanta siidhaam dalagaa onlaayinii hojjechiisa yoo jette dalagaa onlaayinii nafana hojjettu yoo hojjette taate obsa rabbi si haa kennu hin danda'amu sun si nama ishi jette hojjettuu mitiin dubbadhu Usmaan ilu dhuftee jalan lalaatami sagalee naasisitti fide harkaafu Salaam alaikum akkam nagaa jirta nagaami nagaa alhamdulillah kan fayyaadha fayyaa wallah alhamdulillah waan siin jedhu dhageetta mucayyoon tuni osoo fayyaa qabaatte wallahi dhugaa rabbii dubbachuuf silaa isii jala galtee qaruutee taate isii jala galtee waan isiin dalaydu kana hunda osoo ka dalaydu taate hawwiin naman quyxu dhugaa dubbanna nagaa taate osoo qalbii ufii gaddeebiftee tiktokii irraa bilisa taate osoo ka dalagatu barbaaddu taate isii irraa waan kana baratti malee silaa akkana badee keessa fiigee tiktokii laaqee yookiin tiktokii irraa sirbaa miti. Mucayyoon fayyaa hin qabdu. Mucayyoon osoo fayyaa qabaattee wallaahi dubartiin qaruuteen obsitee gajjettee namaa dhiixeen waa barattee akkasitti morkaan bulti silaa. Kanaafuu mucayyoo tana ofirraa gara geeggeessitan geeggeessaati nagaa hattaraa dalagadhaa yoo dalagatuu barbaadan dhugaa rabbiititti qeerrooleen bilbilaafi. Wantummaan inni barbaadu maal namni gurra qabdannaa dhagaa qeerrootti bilbila mucayyoo tana ofirraa baasa kabajaan miidiyaa irraa fuute karaa miidiyaa mucayyoo tana ofirraa baasinaa jedhaa naa gorsa wallaahi anami qeerroo iyya sagalee naa ta'a qeerroo sagalee kiyya dhagamuu didar sagalee nagaha keessaniin dalagadhaa gabaa teessan ofirratti hin balleessinaa ammaaf wantuma hunda yoo jedhanillee abbaa feetan jalaan dhagayina mucayyoo tana haga namatti sarakkabdanitti wallaahi abbaa feetan jalaan dhagayina. Dhugaa rabbiititti baay'ee nama jibbisiisa wanti akkanaa mucayyoon kabajaa isin hin qabne waa takka hin dhageenye akka barbaade ta'a jettu tuni booda waa irra isin buufti kanaafuu rabbi nagaa isin haa godhu antanuma jechuu barbaadaa fixadhe galatooma. Galatarraa dhugaa jette namni itti beektan namni qeerroo beekta itti bilbila hundi keessanuu sagalee naa ta'a. Gorsa bareeda nu gorsaartan. Garaa laafaa beektanii rakkoon jaarsa kiyyaa. Inshallah yoo si arginu akkuma si miidiyaa irra argitanii akka dubartiitti garaa laafa mushkila kabiir mushkila qimamii arsii qimamii madaamii odoo jettee hoo gandummaa tanaanuu dadhabe hambala Tofik Jimma. Ara gandummaa nurraa dhiisaa biyyana. Mee namni quuftuu maatii isii keessa isii dhugamatti gadi fageessee ganda kam akka taate maatii isii maatii akkam akka ta'e beeka jettan wallaahi oseenaatii yaada kennadha. Maatii isii faamilii isiiti silaa odoo barbaadu namni barbaachisee ganda isiiti isii barbaadan. Ilu waan ati nu goote bineensi bosonaa nu goone. Waan ilu nu godhe namni tokko nu goone. Ilu maal isin godhe koo? Tokkoffaa sii jira jettee jabaadhu jetteeni ganamaa galgala bilbilaan jala galtee hordoftee kabajaa barsiisuu dhabde.
maallaqa keetiitti gubdee yeroo keetti gubdee biyya san keessa teettee. Rabbi kiyaan sababa nama doge namni dolle qabritti luttu qabri gaffa keessa mala Oromoon dadhabe amma lagon kalee maal waliin haasoo inni qo Waan adda ta'e dhukkubaan qabdu yaa iluu kiyya. maal ta'e Adda waan ta'in beeku Oromoo yoo nu lafaa kaanu arrabaan muxuxxi nu godhe quuftuun tiyya ta'asii yoo isin bira ishi jettee nu biraa gabbuuteetiin jette inshallah hin boontu miti quuftuun booniinsa ajaa'ibaa boonti. Quuftu kun akkana. Sitti naasoftu ila akkana ofirra gassilaatti akka saree wayititti. Booniinsi ammoo kabiraati. Bakka ofin ajjeesanaan jette nama wayii faana haasofti. Bakka deemu soqadhaanaan jette xayyib jedhe eege wanti isin haasoftu waan biraati. Na arrabsanii hundi akkas ta'a bilbila irraa fuudhee meetaas gabbaasi bilbila irraa irafti si fudhachiisuu barbaachisaa jedheen. Aartee balaa buuftee amma immoo nagaa ofiitiin teettee ijoollee na bira waa hojjetan waliin waa hojjechuutti jirti. Bilbila irraa fuudhee Oromoon ammoo wal fixu jirti. Qooftuun ammoo aartee waan lolaartuuf qeerroon illee aaree lolee mucayyoo tana kabajaan irraa fudhadhaa jedhee haasa'utti jiran. Siifan hin jalaallee dubbachuu diddee yoo waan itti dubbadhu galatoomii naan jetti galatoom jettee na dhiifti jetti dantaa hiyyan qabdu jetti siifanillee. rakkanne Oromoo tana wajjin ayyee nama sayinee sanarraa wanni goonash. Wallahi galatoom iluu kiyya rabbumaa jedhiitii soqiitii nurraa fuudh amaana nur adda guyyaa kana yoo dandeesse. Numanan oolu. Kalee waliin haasoo inni yoo dandeettan laala dalaysiisaa yoo qajeelte dalagaa feete hojjettu kana jedhaa turre. Garuu nama hedduutu walakaa jira sababa ishii. Kanaafuu iluu duwwaan akkasii gootanii hedduun akkanatti tola. Booda ammoo dhimmi kun yoo rakkoo wayii uumame gandummatti akka deebi'amu shakkii. Amma rakkoon keessan maali beekta? Nama yaada kennataa oola namni akka nama bira galtu akka nama waa godhuu fi rakkinni Oromoo baasa deebisa galcha ay baasa achi deebisa garana deebisa isiniin jedhan. Inni dhagaan akka guyyaa amma taa'e. Sanumaayyuu yoo ta'e seerumaanii hojii seerumaan hojiin sun ammoo hin ta'u jettee waan qabdu walii qabattee galtee biyya biraallee deemuu dandeetti. Yookaan ammoo hojii nama soine suutuma akkasitti tasgabbiidhaan yoo goone bareeda jechuu barbaade. Amma akkanatti illee galata ooltanii fiirtan amma isin nama galataati. Galata qabdanii garuu akka amma namni uummanni kenna baasa deebisa achi galbaa garana darbaa sanitti akkasitti hin deemina jechuu barbaade waan namni jedhu dhagahuun ga'a. Ambari iluu Yoo hojii seentellee seerumaan haa seentu jechuun yoo hojii seenuu barbaadde hojii barbaadanii fi nama barbaannee fi akkasitti ilaallee waan akkasii goona jechuu barbaade. Roosiin iluu hin fudhadha jetti akkam gootaan isi kennuu dandeetta. Iluu wanta ati hubachuu qabdu ani tokkoffaa irratti nama dalagaati malee nama ajandaati miti. Guyyaa dalagaadhaaf jedhee laayivii seenee ture adda yeroo jalqabaati biyyuu qaata dhiisee laayivii. Yoo an seeneetiin jiru dalagaadhaaf waa'ee isii na jala barreessan itti dhiisee laayivii irraa bahe deebee itti deebi wama isii barreessan ammallee sababa dalagaatiif meeshaa fidadhee dhufe yoo awwaa jedhu bakka dhufaniituma waa'ee dhimma isii na haasa ittuma dhiisee waa hunda ajandaa kam keessaa yuu ba'eeti haasaa kana gattaa'e roozii hin fudhadha jettee waliin haasa'iiti osoo sitti kennite hoo akkam iluu kiyya. Awwi dhaggeeffadhu rakkoon qabu iluun nama qabataanaan itti kennu ani bar muu daruuri ani nama na barbaachisaan jiru baranii dhuftee haa dalagattuudha malee ani yoon fidees of bira miti kanan dalagsiisu nama gaafadheetan namatti kenna waan ta'eef nama qabataanaan kennu rakkoo tokkoon qabu jechuudha ani si galee. Okay, ati Roozii eessa jirtu? Waanis jaraatutti taa'aa ture waan ta'eef jechuudha ani riyaa jiraani. Okay. Hojii ni argitaa fi moo? Elu dhaggeeffadhu. Intalli kun amma mana madaamii yoo galte mana madaamii hin dalagatu. Namni laayifii kana bare laayifii kana malee danda'ee hin taa'u gadi.
uffannaa isii kanaanis uummanni Suudii kun akka biyya biraa miti. Arakaatuma isii kana waan biraatti ilaalu. Yoo akkuma onlaayina kana hojuma onlaayina kana mana uffataa ilaalee fi gaafadhee fi akkasitti hojii onlaayinaallee barsiiseeni kan dhuunfaa isii akka dalagattus godhaa. Nama birallee raatibaan illee akka dalagattu onlaayinuma kanarra teessee arba ushiriinsaa silaa achirra taa'u feetiimi. Yoo barbaaddes geema taphataa uffata ishee agarsiifatti. An akkasin jedhe laannu hawwiinis cinqamuu jirti sababa isiitii isinis arrafamuu jirtu hiluunis maakiinis nama hedduu arrafamaa jira sababa intala kanaatiin. So ani yoon kanaas hin gargaaredha malee ani hojii dhuunfaallee kan qofaa kiyyatti hin qabu obbirallee dalagsisuu fi miti. Ulaakin obbira fidee mana kiyyatti galtee yeroo nan dalagaa deemu ani onlaayina dalagataatan raatibaan illee ni dalagadha beektaa manuma uffataa keessa. Akka kana akkuma kiyyaa kana gadi baatee naa waliin dalagattee kan deebitu yoo taate nan fudhadhaani. Akkuma hawwiin jedhaartu kan ammoo amma nama dalagaa hin feene yoo taate immoo ani eessan kaa'anii duuba nan liqimsaani moo kana rakkoon. Yoo ishiin simbiratti walii galtee nan dalagadhaa hojii onlaayinaa sun mana uffataas nan dalagadha yoo jette ani nan fidaa fi mana uffataa akka isheen dalagattu beeksisaa raatiba fudhataa akkasitti akka isheen dalagattu nan godhaa waraqaas illee namatti godhee fi akkasiin waraqaa ishee sirreeffattu maallaqa isa qabdu kennitee isa kaan immoo gargaarree irraa kafalla rakkoo miti nan gargaaraan akka intala Oromoo tokkotti jechuudha. Okay, follow si godhe naa deebisi. Ijoollee warra taawwan illee fida. Maaliif nama hedduutti arrabsamaa ramma maakiin haati nafnee lola ji'a meeqaa keessa jirra nuti akkan arrabsamnaa waan maakee hiriyaanne. Meelu follow si deebisa naa ta'uu didi ammas irratti lakkoofsa tokko tuqi. Si godhee jira innaa dubbannee keessaan namoonni uummanni keenyallee karama nagaati namni martu sappoorti godhee fuunee hojii galchinaa hojiin waraqaallee yoo danda'ame sirreeffamu yookaan ammoo agaltu. Roozii amala isii kana dandeetti areetillee ta'u hin lolta. Dhaggeeffadhu ani wallaahi ani dhaggeeffadhu ani nan rukutaaniyan akka ilmoo kootitti olokki rukuttaa samiidha miti. Dalagaa diddee waraqaa siin sirreessinaa fi dalagaa diddee wixxi jetti jennaan ani miidiyaarran fidu nan qimmiidha akka ilmoo kiyyaatti garafee abbaa warraa kiyyaatti jira. Sigalee minan gorsaanii hin didditaanaan dhufee sini himaan akkuma namma sinitti himee fudhataa jiru jechuudha. Garuu wallaahi ija ilmoo kiyya yookaan obboleetti kiyya laaluun hin laalaani. Wanna takkallee irraa hin barbaadu ani. Wallaahi billaahi. Ammaanuu booksii jammarte akkam Roozii. Booksii miti nan qimmiidhaan akka duri beektu ammitalli kun wallaalummaa qabdi ilu uleedhaan hin sodaachisne. Waan sodaatu amma hawwi miskiina taateeti malee osoo gadi qabdee ciidii ishii kana keessa qimmiiddee akka nu dur nu qimmiidhaa nu guddisaan sanatti qimmiiddee akka kana qunxutti gootee silaa bareeda ture hawwiin iyyuu. Waggaa 18 ol hin taati bar lubbu. Waggaa 18 ol seerru siin eeyyamutumoo. Ayyee mari'annee bakka marii goone amma fajandaa isii kana malaalle akkasi sirreessine bakka fedhii isii jechuun guruppii goonee roozii goonee nama maraa goonee walitti akkasitti dubbannee garii miidiyaatti akkuma miidiyaatti. Ajjeesuufi laa wallaahi ani garaa maalitu nu ajjeesa way diina kiyyaa seenii ani nan qoosaa jira tokkoffaa immoo ani rukuttaasa hamaa sun ta'in ijoollee sodaachisanu beektumi akkasii kanaan jedhaa jiru Oromoo akka hin taanetti nan fudhatina rabbi sodaaddaati. Ani maal ajjeesee bor jireenya kiyya maa dhabaani. No, isin afaanumaan jetti jechuun akkasiin sirreetu jechuu isiiti. Uummata keenya akkasuma fudhaa. Ajjeesuuf namni nama ajjeesuuf nama fuudhaa isa biyya wanni lukkuu isin fakkaatu biyya guddattee bara. Wallahi biyya kanatti ilmoo keeyyuu garafuu hin dandeessu. Ilmoo keellee garaftee naani seeratti siimannaa. Waliigalatti Roozii namni hin finnee murteessine yoo si bira deemtee akkasii waliin haasofne guruupiin yoo Rooziin waliigalteen hin jirre nama biraallee soofne akkasitti doktora wayii akkasuma goone kan maal godhuu dandeenya. Nuti achi hin jirru. Garuu maqaan keenyallee maqaan keenya afaan jira. Hawwii kana mee yaada ishee akka jijjiirtu godhaani. Yaada jijjiirtee hawwiin akka ofitti qabdee akkuma ilmoo ishee akka ijoollee isiitti bira dalagsiistu faatuu gootanii baay'ee tokko natti tola wallaahi.
Awwi ummata baase jedhaani bara ummata mukeenya kana baase ol deebise gara na baase achi baase as baase jedha ummata keenya kana haala arga kana warra arii gara na namni deebise si achi fide. galateeffatu baay'eetu jira bar garuu ijoollee baallagee tokko koomantii dubbistee miira keessa galti malee wallaahi namni mucattii kanarratti baay'ee siillee qeerroollee iluullee maakillee nama hedduu wallaahi yeroo isheen achi ba'uu jirtu sana nama hedduu bo'aa ture si galee wallaahi galata oromoo biraa qabdu hundi keessanuyyuu baalagoota tokko irra ilaalina wallaahi laazim nama yaada naanneeffatee nama rakkina baree nama rakkina argee namni kamiyyuu sin galateeffata sinii galee wallaahi laazim Maa isilleen istaayilii kana jijjiirattee otte barnuma dalaydi rakkoon qabu mana madaamii seente miidiyaa takka wayii dhuftee taphattee achi mana madaamii teette yoo hojii hojjette garuu bar laayifii kan arbaa shiriin saa taa'uu barte amma dandeessee hojjetti ilu rabbi sodaadduuti ana bar kanaa bar osoo mana madaamii dalagdee immoo bareeda dharree sila argameeti kun immoo Barakallah wallah adduna of jannee jirra namu kana wajjin amma achi jinnii taanee jira anna bakka namarra of jenne abbaa mataan na dhukkube waan goonu hin qabnu maal goonu amma nuti ilaallara hawwi ati hojima kee hojjetadhu nama baasi ol deebise jedhu kun illee akkanatti haasaa oolu kun illee